Addisuun kennaatti dhalate waan uumameef argateeratti yaadda faarfannaadhaa fi wanti Waaqayyo si uume. Harka kanatti yoo si gargaaran asiin immoo waan sitti fe'atan tokko filatanii dhufu. Yeroo faarfannaan si bira jiraatu faarfannaadhaan na tajaajiltaati faarfannaadhaan na geggeessita. Yoo horiin na bira jiraate immoo nama horiidhaan si tajaajila. Akka nama biyya kana geggeessaa jiruutan yaaddaa waa'ee dhaloota kana. Carraan Oromoodhaa amma kan inni hirkatti kufee jiru mootummaadhaa fi woboo hirkatti. Guyyaa ayyaanaa daakuu zayitii maallaqa fuudhanii irratti barreessee namaa kennee viidiyootti waraabee bakkeetti baasu. Hawaasi keenya mootummaan isaa kana miti beektaa. Beekamtii hammana ga'u qabaattee beekamtii kana dhugaa wanti dhufe waan ture. Waan adeemsuu barbaadan adeemsuu hin danda'amutti dhumiinsi lubbuu namaa baay'ee na dhukkub. Jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kaffee Showuu attam jirtu nagaa keessanii anaa dhufu isiniin jenna. Kaffee Showuun kan torban kanaa kunoo amma eegaleera. Nu duukaa tura amma dhuma sagantaa keenyaattiin afeerraa keenya. Har'a immoo nama isin baay'ee jaallattan kabajjan faarfannaa afaan Oromoo keessatti nama guddaa nama beekamaa namanis jaalladhuuf kabaju obboleessa keenya obboleessa keessan faarfataa Addisuu Waayimaa isinii qabadhee dhufeera. Nu duukaa turaa isiniin jenna. Adde baga nagaan dhufte. Baga nagaan na jedhe. Kam? Naguma. Jirra kunoo. Finni saaba ta'u. Torban wiikendii darbe kana alam gana waliin tajaajille. Ati guyyaa sadanuu tajaajilte konferaansii ture. Ani garuu sanbata guddaa ganama duwwaan si duukaa ture. Tajaajilli kee baay'ee dinqii ture achirratti. Duruu tajaajila kee nan jaalla. Achitti immoo du'ee sana jiraachisee dhumnatti faarfatte baay'ee nutti tole. Nama du'ee nu jiraachisee jira. Nama iyyoome nu sooromsee jira. Nama gadi bu'ee ol nu baasee jira. Kanaaf faarfannaa baay'een jaalladhe. Egaa yookaan dhumarratti isa nuuf faarfatta yookaan immoo waan biraa nuuf faarfatta. Ani immoo kan keetu na dhiba ture. Tajaajila keetu baay'ee na dhiba ture. Guyyaama isa booda gatti deemtees sagalee isuma waa'ee isaa dubbachaa turre. Kataatti Waaqayyoon ofiisaa namaa mul'isu na dhibaa ture. Kanaaf ani illee tajaajila kee baay'een jaalladha Kaffee eebbifame. Ani amma wanti guddaan I think baroota koo kana booddee jiranitti hojjechuuf barachuu barbaadu yoo jiraate Waaqayyoon baru. Waaqayyoon waggaa 25 ol tajaajilee ammayyuu hin beeku. Macaafa qulqulluu waggaa 25 ol dubbisee ammayyuu hin beeku. Kanaaf murtoon konni guddaan Waaqayyoon baru. Lammaffammoo inni amma na dinquutti ka'ee nama Waaqayyo uume. Amma Waaqayyotti aanee kan jiru nama. Yuunivarsiitii kana nama haadhee uume nama kana nama Waaqayyo uume baru. Ofii koo baru. Ofuma koon baruu dadhabe ofii kooti wajjiniini waggaa 40 meeqa jiraadhee. Of baru isa jedhu kana baay'een anis irratti intini ta'a. Kanaaf baay'ee tajaajilli dheengadda ture. Anastis baay'ee tole baay'ee Waaqayyoon as gargaaree isinis gargaaree Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Addisuun nama baay'ee jaallatamaadha. Nama baay'ee beekamaadha. Kiristiyaana Oromoo qofatu hin taane warri amantaa biraas obboloonni keenya warri Islaamaas warri Waaqeffataas warrumti tarii Waaqayyoon jiru jedhanii yaadanis baay'ee natti hin fakkaatu. Oromoo keessa Oromoon nama akkasii baay'ee hin qabu. Oromoon Waaqatti hin amana. Garuu baay'ee si beeku namoonni. Namoonni baay'een anaan yeroo na arganis Addisuudhaati. Baay'ee beekamtii qabda. Jaallatamuun akkasii beekamtiin akkasii akkamitti dhufe? Yaa galatoomii Paaster ani jalqabuma kaasee waan namni ittiin na beeku waan biraa waan ofii kooti waan dalagee waan namni ittiin sammuu namaa keessa seenu yookaan waan itti nama biratti jaallatamu kan ofii koo hin qabu. Garuu namni kamiyyuu kan na bare utuu namni na hin beekiniin isa na beeke.
waaqayyotu waan inni na keessatti hojjete namni na bare. Kanaaf karaa namni ittiin na bares kan namni ittiin na jaallates isa malee homaa tokko iyyuu hin qabu. Faarfannaa keeti. Amma gaa biyya kanatti tarii akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Biyyoota guddatan keessatti beekamtiif qabeenyaaf beekamtiin wal faana dhufa. Isaan kuni saantima tokko fuula lama sanu jennuudha jechuudha. Garasiif garana. Beekamtii hammana ga'u qabaattee xinnaadhaa hamma guddaatti beekaadhaaf wallaalaan dhiirriif dubartiin ijoollee fi namoonni gurguddaan si beekanii qabeenyaan immoo akkamii? Beekamtiin kun qabeenya hin finne, beekamtiin kun hojii gurguddaa hin finne, beekamtii kana duukaa wanti dhufe maal tura? Waa gaaffii gaariidha baay'ee wanti tola gaaffiin kuni namoonnis yeroo baay'ee sammuu namaa keessattis gaaffii ta'a. Anatti illee badaa gaaffii ta'e hin beeku. Sababii inni natti gaaffii hin taanee fi waan an ergameef kun waan an hojjedhuuf kun inni fudhadhe kuniif inni itti jiru kuni waan naa ifeedha malee waan kan koote yookiis waan ana biraa ta'e miti. Akkuma jalqaba irratti sii kaasee jechuudha. Qabeenya argachuuni hojjetanii argachuutti namana. Asumaanuu maqaa kanatti gargaaramanii karaa kanaan waan mootummaa waaqayyoo kanaanii gara dabarsanii qabeenya horachuuni dhalootas karaarraa kan kaachisu deebi'ee immoo waaqayyoon isin gammachiisa jedhee waan ani yaannedha. Garuu hojjetanii argachuutti baay'ee namana. Hojjetanii sooromuun argachuun qabaachuun hin danda'amu. Kanaaf wanti nuyi irraa kaane sun waan mataa keenyaa waan ofii keenyaa fuunee hojjennee itti dadhabnee dafqinee ittiin beekamne yoo ta'e dhuguma badhaadhummaa qabaachuutu nurra jira. Waan nuyi itti dafqineedha waan ta'eef jechuudha. Inni kun garuu waan namni kan biraatti dafqe, waan namni kan biraatti du'e, waan namni kan biraa hojjete isa himna nuyi. Hojii waaqayyoo kana gaafa namootatti himnu sagalee waaqayyoos kan jedhu tokko gatii malee fudhatta waan ta'eef gatii malee kennaa jedha. Inni lammaffaan immoo ani yeroo hundumaa wanta sodaadhu baay'ee sodaadhu tokko waaqayyoof hin hojjedha jechaa maqaa waaqayyoon karaa koo akkamiidha arrabsamuun barbaadu. Waan lammaffaa immoo dhalootaaf fakkeenya gadhee ta'uun barbaadu. Gatii ta'ee fi sanas hamman beeku waan ani eeggadhuuf amma tokko adeemsi akkaataan itti baradheef itti guddadhe akkaataan itti waaqayyo naa ibsees jireenyi koo akkas waan ta'eef natti gaaffii hin ta'u namootatti garuu beekamtii amma naa qabaadhe qabeenya dhabuun koo yeroo baay'ee gaaffiitti ta'a waan ta'e yeroon konkolaataa yeroon tiraanspoortiidha yeroon baay'ee isaan dhiba namoonni ajaa'ibsifatan jiru. Anaan garuu naa ajaa'ibee hin beeku. Maaliif wanta hojjedhu sun waan maallaqatti geeddaramu miti. Waan dhalootatti geeddaramuudha malee. Gatii ta'ee fi namootatti dalga galaa anaan garuu dalga natti galee hin beeku gaaffii ta'a waan saatu akka kana siin jechuu barbaade. Yoo inni badii kennee. Amma gaa amma nama tokko dhufee jechuun amma waldaa keenya keessa jiru Minisotaadha. Geggeessummaarrayyuu kan jiru biyya kana gara Minisotaa dhufe yeroo dhufu anatu simate. Namichi kun kan inni na beeku TV irratti tun televezyiinii irratti Elshaadaa irratti tun tajaajiluuti. Achirratti na beekee na argee na bilbilee si bira dhufuun barbaada nama hin qabu jedhee innaan nan gammadee nan simadhe. Namni kun isa dhufee jireenya koo laalu jireenya kootti hin qorame. Kan inni itti na eegu baay'ee iddoo guddaadha. Akkaataa tajaajila koo yeroo ilaaleedhu sammuu isaa keessatti wanti inni qopheeffate guddaa ture jechuudha. Waldaan an keessaa tajaajilu akka inni itti yaadee baay'ee waldaa guddaa waldaa meegaa jedhee yaadeera inni. Yeroon dhufu waldaan keessa yeroo waldaa xinnaadha. Jireenyi koo immoo akkuma jireenyuma nama tokkooti jechuudha.
Namni kan biraas wanta ati barsiiftuuf faayinaanshaali jireenya kee waliin fakkaatu naan jedhe. So namooti baay'een itti qoramu jechuudha. As eeggadhuma kana isan biyya kana dhufee namni tokko wajjin wal barree na argee baay'ee nama na arguu barbaadu ture. Na argee baay'ee wansi arguu barbaada maaliif ennaan jireenyuma keen baruu barbaada jireenya akkamii akkatti jiraattu. So hin barbaadu jechuudha namoonni hammam jireenya nuyi biyya lafaa kanarratti jiraannu irrattis wangeelli keenya hammam dhiibbaa akka inni fide baruu namoonni barbaadan jiru. Amma gaa tarii namni addisuu ilaalee faarfataa ta'uu barbaadu nama baay'eetu jira. Jireenya keessatti amma jiraattu jireenya foon keetisatti jiraattu hanqina maallaqaa hanqina jireenyaa wallaansoo jireenyaa yeroo qabaachuu kee namni argu immoo erga akkas ta'een tajaajiluu naa wayyu jedhee namni irraan fagaatu. Inni kuni ammallee irra deebi'ee waan hin jedhu an amma akkamitti naa ifee jireenya nu waaqayyo wajjin jiraadhu keessatti jireenyi koo isa jalqabaati. Jireenyaaf waamamte. Jireenyi koo isa jalqabaati. Waa'een bultoo kooti immoo waan itti aanudha. Amma bultooniif jireenyi waan garaa garaati. Namoonni yeroo baay'ee bultoodhaaf jedhanii jireenya isaanii dhabu. Bultoo isaanii qajeelfachuuf jedhanii. Biyya kana keessatti immoo akkaataan itti barame maa inni namoota hundumaa miti. Namoonni baay'een waamichi tajaajilaas haa ta'u jireenyi kiristiyaanummaa kuni karaa inni irra deemuu qabu maal akka ta'e abbootiin duriis namoonni ammaas namoota hunda yoo ta'uudha baate beeku. Waan ati qabu harka keessaa qabdu yookiis waa'ee qabaachuu kee waa'ee dhabuu keetii wajjiniin akka waliin qaban. Namoonni baay'een garuu akkuma tamma jettee jireenya keetiin qoramu. Baay'ee qoramu. An jireenya koo keessatti garuu waan an argee waan namoonni harkatti argan yoo nabeeyyuu dhugaa dubbachuudhaaf beela hin beeku. Waan namoonni harkatti ilaalan yoo hin qabu ta'eyyuu beela hin beeku. Waan hin uffadhu dhabee gungumee hin beeku. Rakkadhee hin beeku hin jedhu garuu rakkina keessa jiraadhee hin beeku. Gaafa waaqayyo gaafa ofiisaa namaa mul'isu jedheen akka kootti. Erga yeroo jireenya sii mul'isee deebi'u waan ittiin jiraattuuf waan an ittiin jiraadhu warran hojjedhuuf kan hin dirqisiisee harka fudhadhatu hin ta'ini gaafa ofiisaa naa mul'isu gaafa jireenya naa mul'isu akkan hojjechuu danda'u naa mul'isu hojii. Isa kanatti naman. Amma meeshaa tokko akkuma jettee amma namooti si gargaaruu barbaadanii si gargaaruu dadhabu. Yoosef irraa baruu dandeenyas. Amma namichi inni warra abjuuma lama duwwaa eegame deeman tajaajila isaa xinnoo moo'iti. Garuu namoota kii tokko du'ee tokko duwwaa tafe namni tajaajila Yoosef beeku nama tokko duwwaadha. Namni tokko sun immoo mana mootummaa dhaqee gale mootichatti dhiyoodha. Please na gargaari jedheen. Gargaaramuu barbaada rakkina keessa jira. Mul'ata guddaa baata namichi kuni garuu ofiisaati immoo maqaan badee maqaa gaariin qabu namoota warra gurguddaadhaan hidhamee namni isa yaadachuu danda'u hin jiru iddoo gadheetti gatameera. Innaa na gargaari na yaadadhu jedheen. Namichi sun dhaqee mana mootummaatti gaafa deebi'u hin irraanfateedha. Irraanfachuu ni barbaada miti. By the way nama akkasii immoo qara irraanfachuu hin dandeessu. Nama akkas abjuu si hiikee mana hidhaa keessaa baatee dhattee iddoo sana geessee irraanfachuun hinuma hin danda'amu yoo waaqa si irraanfachiise malee. Hin irraanfachiise garuu maaliif yeroo baay'ee barbaachisaa ta'e waan eegeef waaqayyo. So na amma beekamtii amma kana yeroo qabaattu ati abboonni qabeenyaa baay'een si beeku, abboonni siyaasaa baay'een si beeku, warri biyya geggeessan baay'een si beeku. Nama kana keessaa sammuu nama kana hundumaa keessaa fuudhe moo sumatu lakkii nan gargaarinaa anaa jireenya kana wayyatte moo maaloodha maaliif amma fakkeenyaaf biizinasa keessas hin jirtu waan ati hojjetaa jirtu inkaamii waan sii fidu wanti an beeku hin jiru. Akkamittiin kun hin taane situ biizinasa jalqabuun barbaaddu gara fuulduraattis jireenya kee akkasumatti geggeessitamoo
maal yaadda waa'ee gara fuulduraatti jireenya keetii? Akkuma ati jettee namoonni yaaduu danda'u. Garuu waan biyya kana keessatti baratame tokkotu natti hin tolu. Innis maa inni namoonni yeroo si gargaaruu barbaadan namoonni dhugaan namoonni qajeeloon namoonni qajeelchanii ilaalan hin jiran jechuu koofiti. Jiru namoonni waaqayyo. Kallattiidhaan alkallattiidhaanis si na gargaaruu danda'u namoonni ni yaadadhu garuu baay'ee ni jiran. Dhugaama dubbachuudhaaf. Garuu nan jaalladhaan. Hunduma isaanii yoo nama qixxeetti hin jaalladhaa. An sooressa waan ta'eef addatti hin jaalladhu. Abbaa taayitaa waan ta'eef addatti hin jaalladhu. Waan waaqayyoon beekuuf addatti hin jaalladhu. Waan waaqayyoon hin amanneefis addatti hin jaalladhu. Hin jibbu'an. Nama hundumaa nan jaalladha dhugaadhumatti. Isa kana ofii kootiif jedheen godha. Garuu wanti biyya kana keessatti baratame ansiin jedhu namoonni abaluu namni kun hojii waaqayyoo hojjeta yookaan inni mana iddoo biraa hojjetus namni kun dhalootaaf hawaasa keenyaaf gatii qabaa bu'aa buusaa jedhanii ooferii godhanii akka nama si gargaarutu hin ta'ini harka kanatti yoo si gargaaran asiin immoo waan sitti fayyatan tokko fidatanii dhufu. Ajandaa mataa isaanii. Ajandaa mataa isaanii. Dirqama isa isaanii kennan sana fudhachuudhaaf waan sila baattee ofirraa buuftee isa isaanii ofirra kaa'u sirra jira. Inni kun waldaa keessa iyyuu jira. Irraan deebi'a. Inni kun waldaa keessa iyyuu jira. Waldaa biyya kana keessa jirtu keessa iyyuu jira. Kanaafan hin fedhu. Warra siyaasaas yoo ta'e fuulduraan sitti hin dubbatan garuu wanti isaan barbaadan isa. Ani immoo yeroo baay'ee rakkinni qomaa inni seete maaliif akka ta'e hin beeku malee waan namni yaadu sana waan namichi godhu irraa waan namichi abbaan sun yaadu dafee sammuu kootti dhufa. Kanaafan hin fedhu. Akka bifa kanaan hin fedhu. Utuma kana caalaa rakkadhee jechuudha. Garuu namni lammaffaa dhalate tokko akka obboleessaatti si yaade. Anillee har'aa iddoo kanatti si wajjin dubbachaa hin jira. Namni na beeka. Utuu nan rakkadhe bakka nan dhukkubsadhee namni na dirmachuu danda'a. Namumti nan dhukkubsadhe nan rakkadhe nan beela'e jedhee iyyuu jechaa jiru iyyuu namni gargaarsa dhabee nama baay'ee jira. Obboloonni wajjin waaqayyoof hojjedhu. Isaanuma kanaaf iyyuu qajeelummaadhaan to'achuu danda'an gaariidha. Har'a waa namaa gochuudhaaf yoo miidiyaatti fayyadamuu danda'amu beektamti biyya kanatti. Waldaa keessatti kanannaa godhameedhanii harisiya meeqa waaqattachuu harka ol kaasanii yoo himanii yoo miidiyaa irratti haasa'ame malee hin danda'amu. Biyya kana keessatti akkaataa itti baratame baay'ee si gaddisiisa. Guyyaa ayyaanaa daakuu zayitii maallaqa fuudhanii namaa kenna irratti barreessanii namaa kenna viidiyootti waraabee bakkeetti baasu. Hawaasi keenya muduudhaan isaa kana miti beektaa. Hawaasi keenya waan ati gootuuf sun yoo hafe gaariidha maqaa isaa fuute nan gargaari jettee maqaan isaa akka bo'uun barbaadu. Hinuma hin fedhu duudhaan hawaasa Oromoos kana miti. Macaafni qulqulluunis macaafni keenya waa'ee arjummaa gaafa dubbatu isa harki kenni tokko kenne inni kan biraan beekini jedha miti. Akka jechuuni akka namaaf goote sana iyyuu yaadin jechuudha. Bifa kanaan utuu ta'e nama obboleessa isaanii nama isaan gargaaru obboleettii isaanii nama isaan dura dhaabatee harkanii guyyaa akka kanatti iyyuu utuu gargaaree tuukkee dhaabbatanii caalmaatti nama sana yoo oolchan malee hin balleessan. Abbaan qabeenyaa waan jiraateef immoo abbaan qabeenyaa tajaajiltoota gargaare jedheesi nama nuwan. Inni kun kan itti dhaga'amuu danda'u nama lammaffaa dhalate ba'aa hojii mootummaa waaqayyoo qixxee warra dhaabatanii lallabaniif isaanii walitti warra qabantu kana gochuu danda'a. Warra akkasii immoo biyya keessas biyya kan biraas jiraachuu danda'u. Ani garuu kanan hin feenee fi kanaaf siin jechuun barbaade. Namni raajiidhaaf bishaan birciqqoo tokko kenne qooda raajii argataadha macaafni qulqulluun. Akkas jechuun namni faarfataadhaa fi
bishaan burcuqqoo tokko kenne qooda isaa argata jechuudha. Garuu chaansii baay'ee miisii godhaa irraa jechuudha numtiyyuu. Isa tokkoof waaqayyo waa ta'uu kenna, isa tokko bira qabeenyaa kaa'a, isa tokko bira beekumsa kaa'a, isa tokko bira faarfannaa kaa'a. Yeroo faarfannaan si bira jiraatu faarfannaadhaan na tajaajilta ati faarfannaadhaan na geggeessita. Yoo horiin na bira jiraate immoo horiidhaan si tajaajila, horiidhaan si geggeessa. Silaa akki ta'uun irra ture akkuma ati faarfannaa sassata malee naa laatte anis horii sassata malee sii kennu. Barsiisa na bira jiru sassata malee sii kennu, ogummaa na bira jiru sassata malee sii kennuutu narrara. Maaliif wanti nuyi godhanne hin jiru ofii keenya, wanti hundumtu waan nuu kennameedha. Ati faarfannaa nuu laattee ani immoo lallabuu si dhowwachuun. Ati faarfannaa nuu laattee horii ana bira kaa'e waaqayyo yoo ta'e ani immoo horii si dhowwachuun gadheedha baay'ee. Sii galee amma tooji faarfannaa nu dhowwatte faarfannaa karaa kee dhufu kanaa karaa nama kan biraa argachuu dhiisuu dandeenya. Istaayilii addaatiin dhuftaa akkaataa addaatiin qooqa addaatiin si bira kaa'a waaqayyo siin. So ati kan kee kennitee an kan koo kennuu dadhabuun rakkoon isaa kan kooti jechuudha. Kanaaf isa kana ittiin hundumi keenya ilaalcha keenya. Ani waan itti dabaluu kafe ani nan kolfayyuu yeroo namoonni illee jechuun akkaataan gaafa akka jedhu gadi buusee yaaduu koomiti faalii isaa. Biyya lafaa kanarra yoo ilaalte riisorsiin harka namaa jiru namoota akkatti kuufamee jiru hammi kun utuu jiru namni hammi kun beela'ee namni hammi kun rakkachuu hin qabu ture. Maaliif sitti fakkaate? Aduu kanaa gaditti dhagaa inni fayyadu miti wanti kun hundumtu miti. Kanarra kan darbee jiru biyya lafaa hammamii akka itti fufee jiraatu hin beeknu. Waan baay'ee na dhibu tokko yoo sitti mee Yesuus Kiristoos in dhufaa jennee yeroo dubbannu sooressiis hiyyeessis abbaan aangoos inni kaanis inni hojjetus inni hojjechiifatus ameeniidha miti. Itti walii gala. Borii dhufa yoo ta'es amma dhufa yoo ta'es. Garuu isa Yesuus hin dhufaa jennee isa ameen jennee itti walii gallu kana sammuutti yaadne egaa Yesuus hin dhufa ta'e waan nu harka jiru kun aduudha gadduwaatti qofatti fayyada erga ta'eeti dhaloonni kun maaliif safarii godha jennee yaadu maaliif daddabne. By the way, yeroo Yesuus dhufu. Inni lammaffaan siin xumuraa qabu. Siin xumuraa. Inni lammaffaan ani yaadu namoonni warra nuu kennaa jedhaniif kennanii. Anuma waa'ee ofii koo miti kan hin dubbadhu. Moor caalmaatti kan na dubbachiisu. Waggaa amma kananii biyya kana keessatti faarfannaadhaan tajaajilee namoonni na beekan na beeku waa'ee ofii kootii dubbadhee hin beeku. Baay'ee kan na dubbadhu namoonni nu caalaa cabanii miidhaman baay'een isaanii waan jiraniif. Amma inni lammaffaan itti sii dabalu qooda waaqayyoof hojjedhe namoota dhuunfaa akka dhannee dubbifannee maaliif kana nuun gootan kana nuun gargaartanii jennee akka nuyi kadhannu namoota expectu eegantu jiru hin goonu. Garuu maal goonaa isaanuma qixxee hojjenna hin dadhabna hin jiraanna jireenya keenya mo'annee deema namana. Wanti sila dubbachuuf ture yeroo Yesuus dhufu wanti nu bira jiru hundisa wanti nu bira jiru morii duwwaa miti faarfannaa duwwaa riilii baay'eedha taalentiin nama keessa jiru kennaan waaqayyo. Yeroo Yesuus dhufu wanti nu bira jiru hojiin ittiin hin hojjetamne hundumtu itti nu gaafachiisa. Wanti nu bira jiru horiin akkaawuntii keenya keessa jiru hojiin ittiin hojjetame beekumsi nu bira jiru ogummaan nu bira jiru yeroon hojiin ittiin hojjetamne wanti hundinuu kamiina ta'u nu kennamee nu bira jiraatee hojiin ittiin hojjetamne kamiyyuu itti nu gaafachiisa. Maaliif bu'aa isaatii wajjin barbaada waan hundumaayyuu. Namni si'a tokko kan nuyi hojii afuuraati jennee waan afuuraati jennee nuyi yaadnu kennaa waldaa keessatti mul'atan duwwaadha miti garuu. Horiin kan waaqayyooti, humni kan waaqayyooti, beekumsi kan waaqayyooti, yeroon kan waaqayyooti, miidhaginni nuyi qabnu kan waaqayyooti, wanti nuyi qabnu hundi isaa kan waaqayyooti. Wanti nuyi warshaatti dhannee hojjechiifanne hin jiru. Waan uffataa yeroo kanaaf. Kanaafuu waan nu bira jiru hundumtuu immoo maal mootummaa waaqayyoof bu'aa buusuutu irra jira. Wanti bu'aan ittiin buune hundumtuu
itti nu gaafachiisa maaliif isa kanattis gatii isaa kenni kanas biraan qaba kanas biraan qaba hunduma isaan irratti lakkaawwata jechuudha. Kanaaf baay'ee itti yaaduun nurra. Anyways chaalenjii kana waan an qabuufan biizinasa jalqabeen ofii kooti. Hojii wangeelaa baay'een yaada. Beektaa open air crusade gurguddaa qopheessaa turre, prison ministry guddaa qopheessaa turre, training laachaa turre, church planting amma jalqabee jira. Isaan kun hundumtuu horii barbaadu. Horiin isaa garuu hin jiru. Kana jedhetanii amma duraanan wanti an yaadee waldaa yoo pilaantii goone waldaan immoo kana sappoortii goonu gootiseedhuun yaadeen. Innis ta'eera. Waldaanis gooteetti. Garuu humna waldaa xinnoo tokko olii ta'e wantichi mul'ati jiru. Utuun hin jaallatinini ofii kootiif gara biizinasaa keessa galeen rakkoodhuma kan hanqisuuf jechuudha. So amma gara fuulduraatti maal yaada addisuun? Erga rakkoon kun akkasumatti jira ta'e borojii mataa keetii jalqabda moo attami tokko isa. Lammaffaa digirii 2 qabda. Digirii 2 sana maaliif si barbaachise maaliif barte? Ittiin hojii hojjetta moo ittiin hojjechaa jirta moo maaloodha? Yaa gaaffii isaa waa'ee hojii biizinasa jalqabda moo maal hojjechuuf yaadde karoorfatte jettu keessatti biizinasa sana yaada. Garuu amma ammaatti ittiin gallee yaadaan jira. Itti yaadaan jira. Gaafan itti yaadu immoo ani hojii waaqayyoo dhiiseen dhakeetti biizinasatti galaa miti. Biizinasanii hojii wangeela hojjechuu danda'uun hojjechuu qabaan. Maaliif jireenya koo kan hin kenneef hojii mootummaa waaqayyooti. Ani inni argata kamiidhamuun barbaadu. Maaliif barootaan an jiraadhee dhaloota kana gidduutti namni yoon beeku ta'e iyyuu gatiitti kaffalee jiraadheera. Gatiin ta'eef waan an gatiitti kaffalte immoo mi'aadha. Jireenya sanaa akkamittiin walii wajjin deemsuu akka hin danda'u irratti hojjechaa jiras. Ittiin seennee yaadaan jira waa'ee biizinasaa jechuudha. Kanaaf addasuu biizinasa irratti ni ennaqa. Biizinasa hojjechaa hojii wangeelaa hojjechuun cubbuu miti. Cubbuun qabu. Cubbuun qabu akkatti hojjetan beekuudha. Phaawulos ergamaanis hojjetaa ture. Dunkaana hodhuun baay'isee yeroo sana baay'ee biizinasa guddaa inkaamii guddaa gashu ture. Isa hojjetee ofii isaa sappoortii godhaa, ministirii isaa sappoortii godhaa ture. Garuu namoota baay'ee biratti akka cubbuutti ilaalama. Namoota tokko biratti. Ani kanaafan waamame, ama wangeelaafan waamame ani. Anama wangeelaafan waamame ani. Dhugaadha. At the same time garuu biizinasa immoo hojjetaa hin jira. Maaliif jireenyi namaa boqonnaa baay'ee qaba, chaaptarii baay'ee qaba. Wanti nu keessa kaa'ame waan guddaadha. Sanas hojjetaa kanas hojjechuu hin dandeenya akka inni wal hin miinetti. Kanaaf atis akka kanatti amantaa jechuudha. Akka kanatti amana. Biyya kana keessatti garuu siistemni amma xiqqoo wanti xinnoo si rakkisu jira. Maa'inni biizinasa amma saayinsii isaatii fi biyya kana keessatti biizinasii implementii gochuudhaa fi humnuma qabduun biizinasa gaafa jedhamu birriin tokko irraa kaaseesii haa ta'u meeqas haa ta'u bifuma sana. Tokko ani biizinasiidhaa fi tireeningii na barbaachisa. Baagiraawundii isaa waan hin qabneefi. Inni kan biraa immoo siistema biyya kanaa keessatti waan xinnoo yookiis immoo waan mo'achuu danda'u jireenya koo keessatti waan eeggadhee hojjechuu danda'u yoo naa ta'e irraa kana fi waan keessa baduu barbaadu. Maaliif namoonni biyya kana keessatti yoo irratti si beellame bordee biyyi kottu siin jedhu. Yoo 5 bitame 8 bitee siin jedha. Kudhan sitti gurguruu fi barsiisa amaleeffannaa akkasiitu jira. Kuni illee sin deemsisu gaafa saayinsii biizinasiitiin deemtu. Sana keessatti illee akkamittiin daandii koo eeggadhee jiraachuu akka hin danda'u kan ofii kootii barbaadaa jira sin jechuuf jedheeni. Inni lammaffaan inni waa'ee barnootaa jalqabas barnoota kan hin baradhee ani tiyooloojiidha kan hin baradhee jalqaba digirii jalqaba. Isas kan hin baradhee fannoo waldaa keessatti qeesii yookaan paasterii ta'ee hojjechuudhaan miti. Garuu dubbii waaqayyoo beekuun waan irra jiruuf dubbii waaqayyoo immoo waan hin barataniif beeku miti yoo namaa hifaman. Kanaaf
waaqa daandiin irra waa'ee daandii irra jiru kanaa beekuun dirqama kooti. Maaliifi namoonni baay'een utuu hin beekin akka waan beekanitti taasaan dhaloota kana baay'ee karaarraa kan gaachisan nan arga. Arras mul'achaa jiru. Amma wanti mul'atu baay'een isaa hawaasi keenya dubbii waaqayyoo sirriitti waan hin beekneef. Gonkumaa akkaataa dubbii waaqayyootiin faallaa ta'e inni waldaa keessatti jiraataa jira. Kun beekamaadha. Kanaaf sanarraa ani hojii koof waamicha koof tajaajila koof faarfannaa koofis ministirii koo sanaafi akkanaa ta'uuf akkanii namoota kan biraa akkan hin miineef waaqayyoonis akkan hin miineef jedheeni hamma koo. Waggaa afur barteessa. Yaa. Teoloojii. An jalqaba dippiloomaa waggaa 3 baradhee. Okay. Upgrade gochuuf waggaa 2 baradhee. Waggaa 5 barte. Waggaa 5 baradhee. Isa booda immoo Wallagga Yuunivarsiitiitti digirii lammaffaa sooshooloojiidhaan hin baradhee. Wallagga Yuunivarsiitiitti. Okay. Kana lamaanuu kanan baradhe sooshooloojis yookiis seekularis kan hin baradhe dhaqee qacarameen ittiin hojjedha jedhee miti. Maaliifi konserniin koo yeroo hundumaa baay'ee dheebuu nani qabu waa'ee hawaasaaf waa'ee waaqayyooti. Har'allee jireenya koo keessatti isa jalqabaa waa'ee waaqayyooti sammuu kootti na dhufa itti aanee waa'ee dhalootaati. Akka nama biyya kana geggeessaa jiruutan yaaddaa waa'ee dhaloota kana. Wow. Akka nama biyya kana guutummaa baatee deemaa jiru geggeessaa jiruutan baay'ee yaaddaa. Kanammoo of keessatti gatiin arguuf yoon hunda isaan danda'u ta'e waa'ee nama 10-20 waan na barsiisuu danda'u saayinsii isaa beekuun irra jira waan jiruuf. Okay. Isatti aansee waan keessa koo jiru utuu naa danda'ama ta'e utuu naa mijate ani namumaan nama of hin dandeenye nama anaaf abbaa hin qabne nama 10 yoon gargaareen waaqayyotti waan ani maddu qaba jedheetan yaada sammuu kootti. Gatii ta'eef waa'ee sooshaalii konsernii guddaan qabaan. Barnootiin si gargaareera? Baay'ee na gargaara. Okay. Baay'ee na gargaara. So innis waan ati uummata kee gidduutti gara fuulduraatti dhiibbaatti hin fiduuf yaaddii hidhattee baratteetta jechuudha. Eeyyee. Anamma walumaa galasa akkuma nama sitti himee qaxaramee iddoo tokko taa'ee hojjechuudhaafi ga'umsa isaa yoo nan bareema ga'umsa isaatti nan dhufa jedhee yoo yaade akkaataan tajaajila kootii sanaaf akka hin qabu. Yoo nagee qacaramee ammani kamisaa ka'ee amma dafinootti karaarra daandiirra hin jira. Hamma kana waajjira galtee hin hojjenne jechuun hin danda'amu. Waldaama keessattuu hin danda'amu. Tiraavelii goota yeroo baay'ee. Tiraavelii godha waan ta'eef. Waamichi koo immoo akkaataatti hawaasi kun na bare immoo sila akkasittiidha waan ta'eef immoo kanuma dhiisuu hin danda'u. Tokko gammachuun koo achi keessa jira waamicha koo waan ta'eef. Kan biraa immoo dhaloota kanaaf waaqayyoon hin fayyada jedhee waan yaaduuf. Ammati yeroo baay'ee konfiraansii deemta. Tarii guyyaa tokko asii achi deemta yookaan isaa ol. Guyyaa tokko gara mana keetti deebita. Guyyaa 3 immoo iddoo sana turta. Torban keessatti guyyaan 5 bakkeedha jechuudha. So waggaa amma kana tajaajilte kan hundumaa keessatti tajaajilte. Amma sila akka haasaa turtetti amma ji'a 7 iyyuu buukdii taati. Tajaajilli kee qabameera jechuudha. Ji'a 8ffaa booddeetti namatti himaa turte. Jireenyi kee kanaan dura akkasumas ture. Attamii inni amma fakkeenyaaf konkolaataa mataa kee hin qabdu haalli tiraanspoorteeshinii biyya kanaa mijataa miti. Kan akkasumatti itti fuftaa gara fuulduraatti immoo geeddaramuuf wanti yaadamee jira. Sabi keenya walirraa fagaatee jira. Sabni kun hundumtuu si barbaada. Maatii kee irratti kun dhiibbaan isaa attamii sirratti jireenya kee irratti dhiibbaan isaa attamii yeroo hundumaa tiraavelii godhuu irratti haala mijanne kana keessatti. Dhiibbaa qaba. Dhiibbaa guddaa qaba. Dhiibbaa inni qabu tiraanspoorteeshinii hangaafa tiraavelii gootu iddoo barbaaddetti boqochuu hin dandeessu. Yoo si dhukkubeellee na dhukkube jettee mana yaalaa dhattee deebitee dhuftee itti deebitee deemuu hin dandeessu. Maali yooma immoo bu'uu hin dandeessa ta'e ekspensii kan biraadha.
guyyaa guutuu konkolaataa tokko keessa taa'aa akka nama eeguudhaaf itti qacarame tattee kellaa keessatti lixxeettee galgala kellaa keessatti akka kanaadha. Inni ulfaadha dhugaama dubbachuuf. Isa qofaa miti. Waggoota muraasaa asitti immoo rakkoon nageenyaa jira. Waan meeqatu jira. Hangaruu sana keessa nu mandeema. Maaltu natti argama yeroo hundumaa namoonni ani ergameef kun tokko akkaataa isaaniitti si eeganiif waan isaan sirraa barbaadan sanatu natti dhaga'ama. Kanatti gochuu dandeessu ammoo jirtuttidha mitiire. Yoon hin jiru ta'e normaalii nama fayyaduu hin danda'an. Sodaan waan kan biraan jalaa dhokateetu waa'een ofii koos natti baay'eesa isarra caalaa waa'ee ofii kootiitu yaadu kan natti mul'atu imaanaa hojii waaqayyoo fi waa'ee dhaloota sanaan natti mul'ata baay'ee. Inni kan biraa akkuma nama kanaan dura siin jedhee gammachuun qaba. Hojii waaqayyootti. Gaafa dhattee geessu hawaasa sana gaafa laaltu waan achitti jiru sana gaafa laaltu namoota rakkoo garaa garaa keessa jiranii deebi'ee immoo akkaataa dhumti jireenya hawaasa sana gaafa dhattee laaltu waan ati keessa jirtu isa kan keetii si irraanfachiisee kan isaanii akkati yaaddu immoo si godha. Foonni kee kun baay'ee dadhabaa balaan si qaqqabuu danda'a yeroo baay'ee balaan konkolaataa na qaqqabeera garuu nu waaqayyo baay'ee na oolche. Rakkoo baay'eetu jira. Garuu kana hundumaa keessatti yeroo hundumaayyuu ani amman jirutti amman danda'utti ofii kootiin hojii waaqayyoo kana wiinsa na mudate kanaaf jedhee nannaaf jedhee yaadee hin beeku. Waaqayyoo gara fuulduraatti haala akkasii mijeessuun kadhanna. Inni kun filannoo hin qabu. Addisuun kennaatti dhalate waan uumameef argateera itti yaadda faarfannaadhaa fi wanti waaqayyo si uume. Yeroo ijoollee turte maal ta'uu yaadaa turteeti? Yeroon ijoollee ture waanan ta'uuf yaadaa ture an maatii harka qalleessaa keessa waan hin dhaladhee fi jireenya mo'achuu irratti xiyyeeffadhaan ture. Kan ammaa inni waan dhibba na fayyadu waan maatii koo akka isaanii dhiibbaa jireenyaa mo'atan isaan godhu isa yaadan ture. Faayinaanshaali jireenya maatii kee jijjiiru. Jijjiiru qotees ta'u baraddees ta'u sana yaadan ture. Garuu gaafa ani waaqayyoo gara hojii tajaajilaatti na waamu faallaasaa ta'e. Waan hundumtuu waan of jijjiiru waan jireenya gara ofii dhuunfaa qajeelfachuu gara maatii ofii irratti xiyyeeffachuu dhiiseetan gara hojii waaqayyootti deebi'e jechuudha. So faarfannaan garaa si geera waan waaqayyotti na uumedha kun jettee hojjeteera. Faarfannaa qofaaf miti waaqayyo kan na'u. Akka itti na'u. Faarfannaa waan waaqayyoo na uumeef keessaa tokko jedheen yaadama. Wantoonni biraas jiraachuu danda'u wanti itti ganaa argatu. Waan hedduutu jiru. Keessa koo waan hedduun jiru baay'ee. Nan beeka natti mul'ata. Garuu waan keessa kee haalli nuyi keessa jirru waan keessa kee hundumaa akka itti fayyadamne kan si godhan jiru. Addisuunitu kiristaana ta'ee faarfataa hin taane sirbituu taatee yaadda? Yaadu. Yaadu. Sirbi cubbuudha. Amma fakkeenyaaf namoonni faarfataa turan sirbaa jiran jiru. Sirba kan jalqaban maa rakkoon qabu lamaasaa hojjechuu hin danda'ama. Hamma seexanan sirbinetti sirbii rakkoon qabu jaalalas yoo sirbinee jaalala isa waaqayyoo kennetu sirbaa irraa yoo biyya sirbines biyya waaqayyoo kenneedha.
jedhamaa jira amma. Mm. Kanaaf ati attamitti fudhatta sirbi cubbuudha. An akkanatti yaadutti wanti dubbii waaqayyoo cubbuudha hundumtu cubbuudha. Amma nurra ga'ee fakkeenyaaf waan garaan ofii barbaade tokko yooma dogoggora ta'e Sirreeffachuu barbaanne. yooma dogoggora illee ta'e jechuudha. Namni tokko waan garaan isaa barbaade dogoggora illeetii balleesseera illeetii ani akkas godheera yoo jedhe gaariidha. Kanarraa kan hafe dubbii waaqayyoo fooyyessuu hin dandeenye. Akka dubbii waaqayyoo jedhutti kiristiyaanummaan akkas mitiiree. Kiristiyaanummaa jira akka dubbii waaqayyoo. Dubbii waaqayyootti jiraachuudha. Egaa kiristiyaanummaa akka dubbii waaqayyootti ta'eeti wanti dubbii waaqayyoo cubbuudha jedhe hundumtu cubbuudha. Kanaaf dubbii waaqayyoo waa'ee sirbaa maal jedha? Baay'ee utuuti gara sirbaatti utuu hin darbin dura sirbituu taatu turtee jetteeti yaadde hin yaadu. Ta'uu hin yaadu. Maaliifan hin yaadu tokko sirbituu ta'uudhaafi namoonni baay'een namni sirbu namni inspaayirsii godhu jiraachuu qaba. Naannoo kee namoonni baay'een akkasii. Lammaffaa immoo ani uumama kootiin durri yeroon utuu waaqayyo nan geeddarii walaloo barreessuu hin beeku. Sagalee bareedaa sirbaaf ta'uu siin qabu. Inni amma namni narratti arguuf inni of keessatti beeku kun isaa furrii qulqulluun natti fideedha. Kanaaf hin yaadu siin jechuuf jedheen. Itti sii guutuuf jedheen deebisee. Sirbi cubbuudhaaf cubbuu mitii lafa sirbaatti wal falmuu qabu malee namoonni waldaa keessatti wal falmuu qabu jedhee yaadu. Amma waldaa keessa dhufe. Yaa. Waldaa keessa dhufe yoo dhumatti iyyuu wanti an dhaga'e I think harka qaqallatee naanii etuun sirbee ku'anii horii argachuu nan danda'a. Normaalii nama akka jedhe san sirbuu isaatii akka waan hin sirbineetti ni ilaaluun. Of course yaadarraa jalqaba wanti hundumtu. Yeah. Cubbuun kakuu haaraa koo keessa keetti jalqaba. Yeah. Utuu ala gabbee hin ta'in. Amma dur ejjii nama bira dhattee ga'uudha. Gaa ilaala. Amma garuu keessatti keetti yaaddee hawwiteennaan ta'eeraadha. Yeah. Kakuu haaraan. Kanaaf namichi sirba hawwe kuni already sirbeera akkuma jettee. Yaa kanaaf amma waldaa keessa dhufee galee jechuudha. Waan nuyi goonu ani baay'ee kan na gaddisiisu mee paaster namni al lammaffaan dhaladhe jedhe fuula waaqayyoo fuula dhaloota kanaa warra waaqayyoo karaa kiristoosiin isaan kun qulqulloota toloota ittiin jedhe dura dhaabbate waa'ee kiristoosiin lallabee deebi'ee utuun sirbee gaafa jedhu utuun naqee nama ajjeesee gaafa jedhu baay'ee na dhibana. Baay'ee na dhiba. Maaliif kana jedhaa dhiibbaa geeddarumsi hafuura waaqayyoon na keessatti godhe anan baay'ee na dhiba. An uumama kootti baay'ee gaafa hin taa'ee of yaadu baay'ee rakkisaa akka hin ta'ettan of yaada. Gaafa waaqayyo si geeddaru garuu nama kan biraa taata. Akkamittiin lafa seetanii jiru sammuu keessatti yaadime akka macaafni jiru. Amma lookeeshinii masaa akkasumatti yaadi. Yoo seetanii qilee keessa godhee jira ta'e warri sirbaan seetanaaf sirbuu jedha macaafni. Hin jedha. Innaa seexanni qilee sana keessa jira ta'e namni utuun sirbee jedhu addana taa'ee achi keessa jira jechuudha. Mootummaa waaqayyoo keessa taa'anii utuun sirbee jechuun hin danda'amu gonkumaa jedhee yaaduudha. Addisuun faarfannaan isaa kana fuuraa duwwaa miti ergaas biraas qabaa siin. Ergaa maali? Ergaa jaalalaa uummata isaa waan qabuu fi waa'ee rakkoo uummata isaa dhibee uummata isaa hin faarfata. Boo'icha uummata of keessaa qabu sanas hin faarfata.
kan jedhan jiru malee ergaa fuuraa duwwaa miti haala amma jiru kana ittuu jijjiirame hawwii ofii isaatii qabu hawwii uummati qaburraa kaasees hin faarfata kanaaf faarfannaan isaa warruma kaan biratti iyyuu hin jaallatamaa kan jedhan jiru. Ani egaa maaliif akka isaan jedhan hin beeku. Gaaffiin kun garuu yeroo baay'ee kan inni ka'u beeka. Namoonni baay'een natti isin kaasu warris immoo akkasitti fakkaatus jiru. Ani maaliif jedhanis hin jedhu tokko ani uumamuma gootti nama hundumaa wajjin walitti siqa. Hiriyoota musliimaa qabaa, hiriyoota waldaa kan biraa qabaa, hiriyoota namoota baay'ee hundumaa wajjin nagaatti jiraachuuf namoota hundumaa wajjin jaalladhe wajjin jiraachuu baay'ee natti tola. Isaan garuu kan isaanii baay'ee isaa kan isaan yaadanii akka waan inni waa'ee eenyummaa irratti fookasii godhu akka waa'een oromummaa qofaa irratti akkasitti akka waan yaadu godhu. Garuu ani oromummaa eenyummaa kootti nama yeellaanidha. Saalfadhu isatti baay'ee manii jaalladhaan eenyummaa koo. Garuu kan hin dubbadhu yeroo baay'ee an Oromoo waan hin ta'eef abaluu akkas waan ta'eef isa jedhu utuu hin ta'ini akka namaatti ilmoon namaa tokko Waaqayyoo ilmoo namaa tokko akkamitti beeka Waaqayyoof maali isa jedhu hin caalchisee yaada. Fakkeenyaaf amma yeroo darbe faarfannaa dhiyeenya tokko jira warra beelaan boriin quufuu isa jedhu tokko namoonni achirratti waan baay'ee natti kaasan. Ani garuu dhugaama dubbachuu fi macaafni qulqulluun tokko kan nu barsiise maal jedhesti injustisii dura dhaabbachuudha. Isa kana waldaan kiristaanaa waan dagattee malee fakkeenyaaf inni kun siyaasaa wajjin waliin qabatu. Namni kamiyyuu lafaa ka'ee namni kamiyyuu eessaa ka'ee eessayyuu haa jiraatu ilmoo namaa irratti dhiibbaa akka hin goone akka nuyi dubbannu akka nuyi afaan taanuuf Waaqayyo nu mul'iseera. Namoota miidhaman yeroo arginu akka isaan hin miidhamneef. Nama miidhus maaliif nama miidha jennee dura dhaabbachuu itti dubbachuu akka dandeenyu. Yoo dura dhaabbachuu hin dandeenye ta'e itti dubbachuu nama miidhuun cubbuu akka ta'e. Fakkeenyaaf amma biyya kana keessatti nama du'a. Nami biyya kana keessatti namicha du'ee darbe sana otoo hin ta'ini Waaqayyo waa'ee dhiiga namaatiif hin callisu. Gatii baasa biyya kanatu. Lafa kanatu gatii baasa. Gatii ta'eef akka nama dubbii Waaqayyoo galee fi tokkotti giddu galeessa irra dhaabbatanii sana dubbachuun dirqama kiristaanotaatiyyuu jedhee yaada ofirra dabarsee iyyuu jechuudha. Afaan koo immoo nan jaalladha. Isa manni namoonni yeroo baay'ee kan isaanii afaan Oromoo nan jaalladha. Afaan kanaan na uume Waaqayyo. Afaan kanaan afaan koo hiike Waaqayyo. Isa kanaan Waaqayyoon faarfadha. Isa kanaan Waaqayyoon mul'isa. Saba afaan kana dubbatu saban irraa dhaladhe kana dura immoo dhaabbadha. Gaafa ni dubbadhu immoo amma humni koo danda'e amma naaf gale giddu galeessummaa ilmoo namaaf Waaqayyo eeguu nan yaala. Yoo natti ulfaate jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waan yerooti gara gidduutti waan barbaachisaa irratti yerooti xiyyeeffattu namoonni waan namoota akkati itti dabaltu wayii itti kan itti fakkaatu jiru. Malee dubbii Waaqayyooti alamiti wanta hin godhisan jechuudha. Yeroon Elshaadaa irratti lallabaa ture dhumiisa guddaatu ta'e yeroo sana saba keenya irratti. Ani nama siyaasaas miti siyaasaas takkaa hojjedhee hin beeku gara fuulduraatti siyaasa nan hojjedhee yaadu yoo ammatu lammaffaa deebi'ee biyya lafaa irratti deebi'ee dhaladhees an siyaasa nan hojjedhee yaadu. Waanuma nama hojjedhu waan hojjedhu natti fakkaata namoota deebi'ee dhaladhe isa kana fixee deebi'eetuun biyya lafaa dhufe. Garuu yeroo sana baay'ee garaan koo nagaddee namni meeqa akka dhaggeeffate hin beeku mootummaa Itoophiyaa mootummaa naannoo Oromiyaadhaan dubbadhe. Ture egaa kun bara wayyaaneeti yeroo sana.
gaafa wangaa dubbadheedu Elshaadaayin warri geggeessan afaan Oromoon beekani. Kan isaan ittiin dur Elshaadaayin ajajaa ture dhaggeeffattoota guddaa karaa kee argannaa jedhanii baay'ee na kunuunsu. Garuu gaafa kana dhaga'anii hiisifnee dhageenye waa'ee mootummaa Itoophiyaa dubbattee waa'ee mootummaa Oromoo dubbattee kanarra chaanaalii keenya irratti kan akkatti dubbattu hin eeyyamnu jedhani. Isin eeyyamtan taanaan murtee mataa keessanii murteeffachuu dandeessu isinii. Ani garuu sabniin akkan tajaajiluuf naa kenname saba kana. Sabi kun immoo dhumaa'eera. Siigalee sabi kun immoo dhumaa'eera. Waa'ee dhumaatii saba kanaa utuun arguu dubbachuu dhiisuun immoo anatti cubbuudha. Ani ma siyaasaa keessa sin galu Mallasiin mormaan jiru. Pirezidaantii Oromiyaa yeroo sana jiru mormaan jiru. Wanti kun sirrii miti jedheetan dhaabadhee akka nama waaqayyoo tokkootti waan sirrii hin taane dubbachuun narra jira waan ta'eef dubbachuudhaaf dhaabadhee dubbataa jira. Isin immoo Elshaadaay irratti hin tajaajiltu yoonaan jettan itti dhiisuu dandeessu hin jedhin. Anyways akeekkachiisa kennanii akeekkachiisa keessan isin kenna nama ri'uuf tooraan seeraan akeekkachiisa laatta waan ta'eef garuu an waan dubbachuun narra jirudha dubbachuudhaaf yoomiyyuu gara booddeetti hin deebi'uun ittiin jedhe jechuudha. So dhugaa dubbachuu fi waa'ee nama miidhamte waa'ee macaafi keenya waa'ee haadha hiyyeessaa haasa'a haadha hiyyeessaa miidhame waan ta'eef kakuu moofaan immoo keessumatti geggeessitootatti dheekkama ofii keessanii coomtaniidhaan sabi koo iyyoomeedha waa'ee saba isaatii haasa'a waaqayyo. Nus yeroo ergaan keenya sabaa fi saba tajaajila sabaaf waaqayyo gidduu jira. Yeroo sabi miidhamu laallee miidhamaa jira. Yeroo sabni beela'u laallee beela'aa jira. Kadhachuun nurra jira, dubbachuun nurra jira, haala sana geeddaruudhaaf yaaluutu nurra jira. Sababii dhumti nuyi biyya lafaarra kaa'amne iyyuu isa kana waan ta'eef kanaaf faarfannoota kee tokko tokko irratti namootiin kaasu waa'ee meerree goonni namoonni akka inni kaan akka tiikkatu qaba akka kana furaatti tiikkatan inni kaan akka tiikkatu qaba macaafota qulqulluu keessa namoota kaaftee waa'ee Geediyoon fa'aa kaaftee itti kan ittiin dhuguma immoo nu barbaachisa of course nu barbaachisa wanti kun ergaa fuuraa qabaa kun kana fuuraa qaba kan fooniitti kan fida of course maarree nuyi koo fuura duwwaa miti foonis siigalee wanti nuyi tajaajillu sammuu keenya foon keenya afuura keenya eenyummaa keenya sadan tajaajiluutu irra jira. Kana jechuun lubbuu keenya afuura keenyaa fi foon keenya sadanuu tajaajiluudha yoo baatte afuura duwwaa nama gochuu hin dandeenyu maaliif akka itti nama nuune waaqayyo nama afuura qabaa foon qabaa lubbuu qaba. Isaan kun sadan immoo tajaajilamuutu irra isaan kun sadan ba'eessa godhamanii tajaajilamuutu isaan irra jira. Waa'ee nyaataa yeroo kadhannu waa'ee maaliiti? Waa'ee biddeeniiti. Waa'ee uffataa yeroo kadhannu waa'ee maaliiti? Waa'ee dhannaati. Kanaaf waa'ee dhannaas nu barbaachisa waan ta'eef namoonni tokko tokko akkas jedhu deebii kennuufiin kee baay'ee gaariidha. Chaalenjiin faarfataan Oromoo qabu maanni? Faarfataan Oromoo akkuma nama kan biraa rakkinni inni qabu ani jedhee yaadu faarfataa Oromoo akka walii galaatti isa kanallee egaa namoonni ana dursan baay'ee isaanii waan jiraniif to'aa isaanii gaariidha. Akka kootti kan rakkoon uummanni hawaasi kun bal'aadha Oromoon. Kunnoo achi Booranaa, Gujii, Harargee, asiin kunnoo Wallagga ga'ee Jimma, Ilubaaboor, Shawaa guutummaa kunnoo asiin hamma haga Wallootti jiru faarfattoonni. Faarfattoonni akkuma uummanni Oromoo bal'aa ta'e akkuma waldaan warra wangeelaa Oromiyaa keessatti bal'aa ta'e faarfattoonni baay'eetu ka'ee jira. Baay'een faarfattoonni baay'inaan ka'an kun kan isaanii tajaajilan uummata Oromoo qofa. Namoota muraasa irraa kan hafe. Iddoo isaan jiraatanis Oromiyaa keessa. Yeroo baay'ee sabi keenya baay'eetu malee wantanni ammayyuu walii nu batamne naannoo waldaa kiristaanaatti akka waldaa warra wangeelaatti kan yaadu waa nu batamne dhaloonni amma faarfannaa faarfatu kun barbaachisaadha moo barbaachisaa miti? Hamma eessaatti isa jedhu ittiin dammaqna waldaa kiristaanaa.
Maaliifi amma teessee yoo yaadde waggoota 15-20 dura namoonni turan lallaboonni biyya kana keessa turan luboonni biyya kana keessa turan namoonni baay'ee barbaachisoon waaqayyo buddeen saba kana harka isaanii kaa'e buddeen hafuuraa jechuudha. Baay'een isaanii gatii bultoon isaanii itti ulfaate biyya kana keessaa baqatanii iddoo biraa jiru. Siyyuu dabalatee jechuudha. Sun maal godhe uummanni kun akka inni uummanni bal'aan kun akka inni beela'u. Yaada egaa waa'ee buddeenaa qofa miti kan hin yaadu hawaasi guddaan amma naga'u qe'een guddaan amma naga'u gaafa beela'u attam ta'a itti yaadda. Gaafa beela'u waan hin barbaachifne lafaa fuudhee nyaachuu jalqaba. Mitiire magaalaa kana keessaa namoonni yeroo beellitti hammaatu itti roorrisu dhaqaniitu balbala hoteelaa dhaabbataniitu hambaa namaa fuudhanii nyaatu. Seenaariyoo akkasii jira. Amma teessee yoo yaadde biyya kana keessatti dubbii waaqayyoo dhukkubsanii dubbatanii dhaloota kana bira ga'uu kan danda'an. Isayyuu naannoo magaalaa gurguddaan jiru seefii ta'e tiraanspoortiin isaa waan garaagaraa isaa malee moggaarra kan jiran hawaasi keenya immoo isaanuma kanayyuu argatanii irraa barachuudhaaf carraan qabanarra dubbii waaqayyoo irraa dhaga'uudhaaf. Kanaaf maal ta'anii gidduutti warri butatanii warri gidduu galan jiru amma. Dhaloota kana walii gadi hunkuraa kan jiran. Dubbii waaqayyoottis kan hin taane shaakala garaagaraatti gashanii waldaa barsiisa waldaa warra wangeelaatii ala waan hawaasi keenya keessa jirutu jira. Kana hundumaa kan fidee waa'ee lallaboota keenya duraanii luboota keenya duraanii irra waan ture tu kana fide miti har'a. Yeroo gabaabaa booddee immoo hanqinni dhibni qaawwii faarfattoota kanaa immoo waan akkasii akka inni fiduu danda'u yaaduu danda'u turre jira. Har'a faarfattoonni rakkinni isaanii akka isaan naamusa dhaban kan isaan godhe baay'een isaanii hin rakkatan. Tokko waldaa isaanii keessatti waldaan isaanii kan keenya kennaa nuuf kennameedhaan jiran waldaa warra cuuphaa keessatti baay'inaan yoo ta'uudhaa baate beeka ofitti qabu faarfattoota isaanii. Keessumatti waldaa keenya keessatti faarfattoota keenya isin kan keenya jedhanii ofitti qabanii eeguun kunuunsuun dubbii waaqayyootiin jajjabeessuun maatii isaanii akka isaan geggeeffatan akkamitti akka isaan maatii isaanii geggeeffatan akkamitti akka isaan tajaajila isaanii geggeeffatan kana hordofuu danda'uun gahee waldaa ture. Sun hin jiru. Waan nyaatan waan dhugan asii amma fakkeenyaaf tajaajila tokko yoo dhaqanii waldaa tokko yoo tajaajilanii galan waggaa 3-4 booddee dhaqu faarfattoonni kun hojii attamitti hojii hojjechuu akka danda'an jireenya isaanii geggeeffachuu akka danda'an oommo'achuu akka danda'an attamittiin barachuun akka irra jiru maatii isaaniillee akkamittiin geggeeffachuun akka irra jiru ijoollee isaanii akkamitti guddisuun akka irra jirullee gaheen kana hundumaa kan taphachuu qabu waldaa kiristaanaati jedhee yaadaan. Egaa nuyi himatte naan hin jedhan jedhee mayyaadhaan akka waldaa kottanaasaa waldaan kiristaanaa rakkina biyya kana keessaa baay'ee isaatiif itti gaafatamummaa qabdee deemee yaadaan. Tajaajiltoota isee akka irraa eegamutti hin bobbaafanne jechuudha. Kanaaf faarfattoonni rakkoo isaan keessa jiran rakkoo jiruu rakkoo jireenya mana keessa jiraatan hin qabanii ijoollee isaanii barsiifachuu hin danda'anii baay'een isaanii warri hangafoota jedhaman namoonni jajjaboon namootuma dhiibbatanii fuulduratti dhufan malee baay'een isaanii immoo irraanfatamanii jiru. Kun hunduu kan dhalate maa'inni waldaan kiristaanaa jireenya isaanii tokko tokkoon waldaa isaanii irratti hordoffii dhabuu isaanii jedhee yaada. Waldaan faranjii faarfattoota leexaa akka keenya baay'een qabanii. Warri qaban immoo waldaadhuma keessa jiran keessatti akkuma paastariin jiru music directorii ta'anii or worship directorii ta'anii waldicha keessaa hojjetu qaxaramanii jechuudha. Ba'anii ofii isaaniitiin immoo konsertii 1-2-3 qopheessu waggaatti. So inkaamiin isaanii konsertii irraa isin dhufa. Konsertii yeroo qopheessinu firii miti akka biyya kana kaffaltee tolgalta.
Isarratti immoo miindaa qabu. So jireenyi isaanii jireenya wal qixxaataadha jechuudha. Keessumatti amma waldaa Sidnii Awustiraaliyaa jirtu waldaa Hillsong faarfannaadha isaantu beekamoodha. Warra faranjii keessaa. Akka dinqiitti qabanii jiru faarfattoota isaanii. Isaan waan isaan barbaachisu guutummaatti waldicharraa argatu. Waldattiin immoo maal gooti? Waggaatti tokko worship night jedhanii qopheessanii isteediyuumiitti qopheessu. Isteediyuumii nama 60,000 fa'aa baatu. Namni hundinuu kaffalee galgala sana waggaa guutuu eega namni. Inkaamiin achirraa galu kan istaadiyuumii sanaa kaffalee wacii guyyaa sanaa cufee baay'ee horii guddaadha. Horii guddaatu argama. Birriin sun eessa dhaqaa? Gara jireenya isaanii dhaqa. Hammi waldaadhaa dhaqu dhaqee isa booddee namoota kennaa faarfannaa qabaatanii yeroo isaanii guutanii achirraa hojjetan kana isaan bira dhaqaa jechuudha. Rakkoon horii, rakkoon jireenyaa isaaniif gaaffii miti. Waa'ee maalii yaadu isaan? Waa'ee Waaqayyoo akkamittiin ulfina Waaqayyoo finna waaqeffannaa keenyaan isa jedhu waa yaadu malee mucaan koo maal baratti, eessatti baratti, maal nyaatti hin jiru yaaddoon sun. Isa gaa deebi'anii immoo waraabanii immoo isa gurguru. Waldaan waggaa tokko guutuu immoo maal gooti? Tokko galgaluma sana horii guddaa gale. Lama kaasetiin sun fuudhameetu raabsama jechuudha. Inkaamii guddaa qabdi waldaan. Isaanii worshippii waldaa hojjetu yeroo hundumaa waaqeffannaan iddoo sana jiru ofii kootii dhaqee waldaa sana keessatti waaqeffadheeraan amanuu hin dandeessu gaafa iddoo sana dhaqxu. Argamuu Waaqayyoodhaa isaan waaqeffannaa keessatti fidan. Baay'ee dinqiidha jechuudha. Baay'een bari'an achirraa. Har'as waldaan faarfattoota ishee utuu qabattee miindessitee miindaa yeroo isin jedhu miindaa amma paasteroonni keenya nyaataa jiran miti. Riilii inni akkuma isaan hin duuneef akka isaan hin jiraanne waan godhaa jiruudha. Waan jarreen kun alaa argachuu danda'an waldaa keessatti otoo kennamu. Mana koo keessatti nyaanna ta'uu miti Waaqayyo. Manni Waaqayyoo mana nyaataati. Lafa nuyi itti nyaannu xirunnu hojjetoota duwwaatu hin taane warra makaaniif iyyuu akkas ta'utu irra ture. Hiyyeessotaaf iyyuu, sadaareef iyyuu, iddoo itti namni uffatu, iddoo itti namni nyaatu, iddoo itti namni boqotu. Uffee mana Waaqayyoo lafa inni itti jedhu ta'utu irra jira. Manni Waaqayyoodha. So gara sanatti waldaan dhufuutu irra jira. Faarfattoonni akka kanatti hin kunuunfaman ta'ee jireenyi isaanii boo'icha, gadda, rakkina, gidiraa yoo ta'e faarfannaan isaan baasan maali? Faarfannaa rakkinaati. Faarfannaa gidiraati. Faarfannaa beelaati. Maaliif isa keessa jiran sana akkatti Waaqayyoon argan dhabu. Rakkinatu dhaqee isaan dhoksa. Rakkinatu dhaqee isaan awwaala. Kanaaf riilii kun waan irratti hojjetamuun irra jiru jedhanii yaada. Amma immoo dur kaasetii baaftanii amma ta'u kaasetiin kan gurguramullee hafee amma. Maaliif yeroon kaasetiin jiru amma. Yeroo waraabdanii immoo onlaayinii keessan malee. So kanaaf waan baay'ee faarfattoonnis itti yaaduu qaban waan immoo akkasumas waldaan kiristiyaanaatti yaaduu qabduudha jedheetan yaada malee suni miidhama guddaa ga'a miidhamni sun immoo dhaqee tajaajila miidha. Namni yeroo miidhamu tajaajila isaatu miidhama. Yookaan immoo miidhamarraa akka tajaajiltu si godha. Miidhama kee akkati faarfattu si godha. Guddina Waaqayyoo, ulfina Waaqayyoo, hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa weeddisuuf dhuftee garuu haala keessa jirtutti deebitee waa'ee haala sana akkati boossu si gochuu waan danda'uufi waldaan kiristiyaanaa kanarratti baay'ee yaaduutu irra jira jedheetan yaada. Amma yoo yaadde biyya kana keessatti an dhugaama dubbachuuf gaafa karaa deemtu, gaafa baatu, gaafa galtu riisoorsii lakkaa deemta. Akkuma yeroo darbe kaafne biyya kana keessatti namni hin beela'u, namni rakkatu ture. Nama orgaanaayizii godhutti beekan. Maaliif qeesiinsaa, ustaaziisaa, faarfataansaa, lallabaansaa hundumtu nyaateerraa fi saba kana tajaajiluu danda'a ture. Garuu inni nama sana mijeessu gaggeessaa barbaada. Mul'ata barbaada kun. Nama cimaa barbaada. Kun immoo eessaan dhufuu qabaa karaa waldaa kiristiyaanaatiin hin dhufu yoo ta'e hin danda'amu. Siyaasaa fi walitti qabattamoo waldaa kiristiyaanaa keessatti miti yoo ta'e. Maabaraa walitti qabattamoo
Waldaa warra wangeelaa keessatti tajaajila fuudhanii gaggeeffamu miti biyya kana keessa. Eessatti geessita? An akka yaadutti. Waldaan kiristiyaanaa jara kana dhaloota Waaqayyo ishee keessaa kaase kanaaf itti gaafatamummaa guutuu qabdi jedhee nama. Warri Waaqayyo nu kaase jedhan kun immoo waldaa kiristiyaanaatiif dhaga'uu qabu jedhee nama. Yoon kanan ta'uudha ta'ee hin hiiknu bakka akkasumayyuu jechuu hin danda'u. Inni humna qabu nyaatee, inni humna hin qabne beelaa, inni fira qabu jiraatee, inni fira hin qabne immoo ni yooma. Yookaan immoo ciraa masaayyuu waamichichuma dhiisanii haqanii iddoo biraatti gaggaruun ni dhufa jechuudha. Kanaaf wiinsa hamaatu jira. Of gidduutti qabanii qaawwa faarfattootaa kana eeganii yoo isaan dhukkubsatan yaalchisanii waldaan kiristiyaanaa anama baay'een saalfadha beektaa. Waldaa kiristiyaanaa keessaa utuu tajaajilanii gaafa dhukkubsatan namni dhuunfaa dhaqee mana yaalaatti yaalchisa. Waldaa kiristiyaanaa utuu tajaajilanii har'a ga'aniitu yeroo namni tokko mana dhabee waan ittiin jiraatu dhabu koreen uumamee bakkee kana keessa deemee birrii walitti qabuu jalqaba. Waldaa qabaa sun waldaan jirti. Teessee gaafa yaaddu maali yaaddamu sammuu keetti maal turuuf. Eega namoonni hangafoonnis keenya akka ta'anii jedhanii ijoolleen borkaan immoo tamta'u itti yaadda. Kanaaf ani rakkoo akka walii galaatti faarfattoonni qaban itti gaafatamummaa isaa waldaa kiristiyaanaa irraa kaa'inni isaa. Egaa waldaan irratti hojjetti inni yaadna. Addisuun waan haaraatti namanuu siin jedhu. Tokko nama fakkeenyaaf faarfannaa erga jalqabdee akkuma jalqabdee sanatti jirta. Geerarsiin dhufee hin geeraru. Viidiyoodhaan dhiyeessuun hin dhufee hin goone amma kiliippiitu hojjetamaa jira yeroo kana inni sun already hafeera. Kiliippii hojjetee nu dhiyeessaa hin jiru. Shubbisni aadaan dhufee achis hin jiru. Uffata aadaan faarfattuun hin dhufee bokkuu qabatanii faarfachuu hin dhufee achis hin jiru. Addisuun waan haaraatti namanu moo maa inni isin jedhu. Ani yeroo baay'ee gaaffiin kun dirra deddeebi'ee natti ka'a. Kanaan dura na gaafattee beekte natti fakkaata. Interviyuu kanaan dura. Waa'ee santinis gaafadheera. Kiliippii. Kiliippii hojjechuun. Ani asumaan warra nu hordofaniif deebii akka ta'uufi waan ammaa kana hunduma isaa hin jibbu hunduma isaa iyyuu hin jibbu. Garuu maal jedheen sitti minaanii yeroo baadiyyaati yeroo minaan oomishanii gashanii yookaan yeroo fidanii inni tokko callaa isaa kaa'ee nyaata. Inni tokko mulluu isaa nyaata. Inni tokko immoo tumee qola isaa irraa baasee nyaata. Inni tokko immoo tumee dhuubee dafaqee toshatee nyaata. Bisheessee nyaata. Inni tokko dhangaggeessee nyaata. Inni tokko caariggiisa nyaata. Akka isaaf ta'utti. Akka isatti tolutti akka isaaf ta'utti. Inni tokko minaan dhangaggaadha illee nyaaddoodha. Inni tokko immoo anni yoo dhangaggaatee malee ittiin toluudha. Minaanichi tokkuma. Boqqolloodhuma. Boqqolloodhuma. Akkaataa nuyi itti nyaannu kan hunduma keenyaa tokko ta'uu qabata jedhu ani yaadu. Anaaf akkasumatti naa ta'a. Kiliippiis nan jaalladhaa. Geerarsas nan jaalladhaa. Shubbisaa isa sirba fakkaatu yoo ta'u baate garuu gaariidha. Maaliif seete beektaa? Sirba nuyi sammuu keessatti beeknu tokko
Fakkeenyaaf amma isa kana baay'ee yaaddaa beektaa. Ijoolleen keenya warri tiineejarii ta'an yeroo inni shubbisa isa kan biraa shubbisiifnu waldaa keessa kan jiran nama hundumtuu ifee fi fayyee yookiis immoo hubatee miti bara. Hafuuraan wanta kominikeet godha miti. Wanta ittiin gaatti toltu isuma barbaada sanatti deebisanii sirbu. Sirbas utuu hin taane shubbisi naamusa qabu jira. Waaqayyoof waan ta'u. Daangaan sammuu namaa keessa jiru jira. Yooma background sanaa qabaanne yoo jechuudha. Wanta furatti hiikamu jira. Waan namni wanti achumatti utuu ilaalanii hawaasumti keenya iyyuu akkasumatti duudhaa masida jiruun jaj gochuu kan danda'an jira. Sanarraa eeggannaa goone shubbisii fayya buleessi waaqayyoof dhiyeessan geerarsi akkaataa bokkuu qabataniis haa ta'u wayyaa uffata aadaas uffatanii haa ta'u annan jaalladha hunda isaayyuu. Garuu anaaf akkasumatti naa ta'a beekta. Kooma jirutti si wayyaseef. Kanaaf ammayyuu kiliippii irratti sin eenyu jechuudha. Kiliippii isaa olii gaddeemanii waraaban manillee isaa waan natti fakkaatu garuu yoon waaqayyo na gargaare yoon mumni koon danda'a ta'e laayiviidhaan faarfannaa hojjechuun ayyaala. Amma mee wangeelli dhaqaa jedhame deema hin dhufu hin jennu dhaqaa jedhe. Dhaloonni eessarannee ilaaluun immoo nurra. Dhaloonni kun amma dhaloonni nuyi keessa jiraannu sooshaal miidiyaa irra. Achi dhaquun nurra jechuudha. Achi sirbis jira wanti biraanis jira garuu sana jira jennee dhiifnatu hin taane annee yoo achirra keenye nama baay'ee bira ga'a jechuudha. Dhaloota baay'ee bira ga'a. Iddoo ati hin jirrettis gaafa kan kee fixxee sokkitus inni dhalootuma taa'ee eega. Dhalooti yeroo sana dhufu waan biraa barbaada of course beekna isa garuu carraan itti nama baay'ee bira ga'udha. Baay'ee guddaadha. Fakkeenyaaf yeroo guyyaa 3-4 deemtu kana baasiidhaan beelaa dheebotaa karaa irratti rakkataa riskii aksidentiidhaa fudhataa nagaa biyya hin jirre kana keessa deemaa yeroo humna kana fudhattee deemtu dhattee jettee kanatti agartu nama 4,000 yoo waldaa guddaa ta'e. Sooshaal miidiyaa irra nati keessu garuu 100,000 deemuu danda'a. Lallabatu badaan dhaggeeffatamu malee faarfannaan baay'ee dhaggeeffatama. Kanaaf inni kunoo hojiinsaa kun kan akkamittiin ilaalte isuma jechuudhaaf. Itti nama naan jibbu garuu mee isa kana garuu fuulduratti ilaallame. Aayisii eega nama jiratti waan ati itti amante godhii hin jedhuun. Garuu immoo akkuma itti waa'een naqanii uffata 100 geeddaranii achi tulluu turbaanii gaddachaa keessa bu'anii mana bareedaa keessa lixanii godhanii miti hin jedha yeroo waan. Madirakii waldaa kee keessatti isa baay'ee jaalladha. Sii galee madirakii waldaa kee dhaabattee yoo faarfatte ati sagaleen duwwaan gaariidha garuu immoo ilaalcha isaatti namana informationiin kan inni keessa galu harki guddaan ijaan akka nu saayinsiin nutti mutti harki 70 ol ija keenyaan gara sammuu keenyaa dhaqa ija keenyaaf sammuun keenya walitti hidhameera. Itti aansuudhaan immoo karaa gurraati. So karaa gurraa duwwaa yoo goone baay'ee xinnaachuu waan danda'uu fi yoommoo isa karaa ija nami waa laalu yoo itti dabalteef jireenya namaa irratti dhiibbaan fidu caalaa ta'uu waan danda'uu fi ergaanii waaqayyo si bira kaa'e kun immoo hamma dhaquun irra jiru akka inni dhaquu fi isa kanas yoo itti yaadde gadhee mitiin jedha. Anis akkuma keetii badaa iddoo sana hin jiru an. Badaas nan dinqu namni foo gaaras yaabee dachaas gabbu'ee ergaa sana duwwaadha wanti an barbaadu. Ana wajjin ammayyuu waliin simatiin jiru isaanii. Addisuun Oromoo duwwaaf waamamee faarfannaa maal hojjettee beektaa? Gaafichi maal? Maaliif
Waan irra dhaabbattee haasa'uun qabu kana. Oromoo duwwaadhaaf waamame isa jedhu miti. Sagalee Waaqayyoo gara biyya lafaa hundumaa jedhamtee an achi keessa waan hin jiru. Oromoo qofaaf miti. Garuu an sinuma afaan nani beeku. Afaan nani naa galu. Anna koo keessa jiru. Daladde guddadde dhaale kan koo kan ta'e afaan Oromoo waan ta'eef waan naa mijatuuf. Amma biyya namni tokkoyyuu Oromoon hin jirre tokkotti yoo nageessite dirqama otoo hin jaallatin bitaa mirga laalanii sifacha laalee Ingiliffaa mokkoruu jalqaba yaaluu jalqaba miti. Yoon biyya nama afaan Amaariffaa qofaa dubbatu dhaqees wangeela lallabuun irra jira. Kanaaf sana duwwaaf mitiyaan. Eega lafa Waaqayyo nageessee isa Waaqayyo naan jedheen hojjedha ta'eeti nama Waaqayyoon barbaachisaaf jedhe hundumaaf kan waamamne. Garuu afaan Oromootiin kan inni tokko isa jalqaba akkuma sadasii kaase baay'een jaalladha afaan kana. Maaliifan jaalladhaa? Afaan miiliyoona hin jedhu afaan namoota hedduuti. Akka namoonni jedhanis qofa otoo hin taane afaan saayinsawaadha. Afaan sooressa. Afaan baay'ee badhaadhaadha. Afaan immoo jabaadha. Anama abbaan koo yeroo inni dur yeroo haasa'u waan tokko ibsuudhaaf karaa 3-4 yeroo naasu jechoota 3-4 fayyadamee haasa. Agarteettoo ta'e maatiin keenya waan ibsuu barbaadan sana caalmaatti kan ibsu jechoota 3-4 keessaa tokko filatu 7 siqu filatanii ibsu. Kanaaf sooressa. Anuma gaafa faarfannaa qofa faarfadhu hin ibsa jedhee Waaqayyoon ibsa jedhee tun taane baay'ee achi keessatti garaan achi gaa jedhee waan yaaduun filadha. Faarfachuufis lallabuufis dubbachuufis barreessuufis afaan keenya afaan guddaa afaan sooressadha. Gatii ta'e nan jaalladha. Namootuma ani tajaajilan itti guddadhe hawaasan gidduutti guddadhe warran irraa dhaladhe warran keessa jiraadhu warran ammas wajjin jiraadhu harka 100 keessaa 99 Oromoo waan ta'e. Dirqama. Atamma fakkeenyaaf yeroo Awustiraaliyaa turte afaan Amaariffaa. Afaan Amaariffaa jetti na barsiisan naan. Bartee turte. Afaan Oromoo irraa afaan Amaaraatti naa hiikuu turanii. Akka waan jibbeetti yaadu turanii yeroo. Garuu ani jibbee miti afaanicha. Afaan Amaariffaan jibbuun afaan kamiinuu hin jibbu. Anaaf afaan kamuun hin caalu. Afaan Oromoos afaan kamiinuu hin caalu. Afaan Ingiliziin biyya hundumaatti dubbatamus afaan kamiinuu hin caalu. Afaanuma afaan kanatti immoo dhalanne. Waan amma akkuma kee afaan hin qajeelche beekuus afaanuma Oromooti. Erga biyyaa bahee naan guddanne malee afaan ittiin yaada koo ibsachuuf yoon boo ittiin bo'uuf yoon kolfe ittiin gammaduuf yoon lallabe ofirraa bu'ee cicciree lallabu kan ittiin danda'u afaan Oromooti. Garuu afaan Amaaraa na barsiisanii afaan Amaaraatiin tajaajilee paastorii na godhan achitti jarri. Namichi tokko na fuuldura taa'aa እዚህ ጋር ጠበቅ አድርገው ነው እንጂ ለጋበን ለለበ ይገድቡ በሬፈታ እዚህ ጋር ላላ አድርገው ነው እንጂ በሬሴ ነበርሲስ እንታኤ የሮን ጀልቀበ አፋን አማራት ዘ አፋን ኦሮሞ ይፋፋት እትመከራን ጋሩ ዋቀው ሳነ ይብሱና ኦፕሽን ጀሪባ እንጃለ ደጀረሰና ኢሳኒን ጋር ተያጅሌ ኢንቱሪ ሳምብረሞ የሮንስ ደቡ ሂንዱ አፋኒ አማ ባይ ሙነ ጀላዱ ተፋና ማረፍ akkuma kana afaani faarfannaa afaan Amaariffaa kan namoonni kan biraa faarfatanii na faarfadhan. Yeroo tajaajiltu tajaajilattis ta'ee dabrattis afaan Amaarinyaa kanas madaan beeku. Gatiin hin beekneef innis rakkina tokko yoo beekte malees immoo konfiidensii hin qabaattu.
afaan sana Waan barbaaddes dubbachuu si rakkisa. si rakkisa. Makuun immoo seera afaanii keessatti immoo xiqqoo rakkina inni. Dhugama dubbachuuf inni afaan makanii seera Afaan afaanii inni gaarii miti. inni gaarii miti. Hin jaalladhu. Kanaafi ani afaan Oromoo waan amma gaafatitti yoo haasa'inaan jettee akkuma gammattee karaa lama sadiin haasa'uun adda addaa afaan Oromooti. Abbaa kee irraa bartee maali afaan Oromoo kee ciccimaadha yuutiif numattu. Hawaasni ani keessa jiraadhu dhugama dubbachuudhaaf baay'ee cimaadha. Abbeen koo garuu baay'ee jabaadha. Abbeen koo umuriidhaan lafarra hin turre malee baay'ee nama cimaadha. Jireenya koo irratti dhiibbaa kan godhe nama akka isaatiin jiru. Obbolaan keessa akkasuma afaan Oromootti. Afaanitti jaboodha. Kanaaf harmeen koollee abbeen ishee nama jaarsa nama guddaa waan turaniifi harmeen koollee jabduudha. Mammaasaanitu ergaa dabarfatu. Waan tokko yeroo ta'u mammaassa mammaakuu yookiin immoo waan tokko jedhu waan sun garuu garmalee wanticha ibsa. Baay'ee ibsa. Fakkeenyaan mammaasaan abbeen koo keessumatti mammaasumaan haasa'a lafa nama gidduuttis. Wanta sana gola baasee saana maaliif abaluu akka godhe jira. Abbaan hiikkataa jechuudha. Wanti waan sana analisii godhee mammaasumaan lafa kaa'a. Waa'ee kee dubbachuu barbaade akkasumadha. Abbaati hiikkata. Sana sun anaan waan baay'ee na barsiisee jireenya jiraadhu keessatti illee ani abbeen koo mana barumsaattis waldaa kiristiyaanaa keessatti caalaa waan baay'ee sararaan bari'an. Baay'ee nama jabaadha. Dhoksaadhaan haasa'a. Baay'ee dhoksaadhaan haasaansa. Gatiin isatti siquuf immoo waan baay'een irraa bare. Sun sanaan jireenya koo keessatti keessumatti afaan irratti baay'ee akkan itti yaadu kan na godhee fi afaan koo kana akkan jaalladhu akkan isaan immoo ergaa koo karaa lama sadii dubbachuu akkan danda'u kan na godhe isaan gumaacha isaati. Biyya laabuun barbaaddaa achitti hafuun barbaaddaa yeroo tokko si gaafadheennaan hin barbaadu jette. Maaliifii jennaani qabeenyaan Waaqayyo naa kenne anaaf saba Oromooti. Saba kana baay'een jaalladha. Saba kana dhiisee deemuu hin barbaadu jette. Ameerikaan nanne malee amma Awurooppaa deemteetta si'a meeqa lama sadii deddeebitee achi turtee deebitee yoo achitti hafte yoo stiil biyya keenya irra baay'ee wayya Awurooppaan. Garuu deebitee galtee dhuguma saba kee gidduu jirti amma ammaatti. Jaalalli saba kanaa tajaajila irraa dhufe moo deemtee dhaqxee tajaajiltee baadiyyaa isaa magaalaa isaa arguu irraa dhufe moo akkamiin jaalalli saba kanaa jireenya kee keessatti mo'e hammati vaaliyuu guddaa itti laatte carraan kam yoo dhufe iyyuu saba kana keessa jiraadhee saba kana tajaajiluutu narra jira jettee hammati yaadduun kan si ga'e maanni. Dhuguman jaalladha. Gaafa nan jaalladha si jedhu tulluusaa bishaan isaa miti. Hawaasa kana garuu baay'een jaalladha. Hawaasi kun hawaasa baay'ee utuu inni amalli isaa waan barbaade yoo ta'e nama mara hawaasi. Yeroo gaafate dureen na gaafatteen asitti hawaasa kana gidduutti jijjiirama baay'eetu jira. Garuu malee natti tolaan hawaasi kuni tokko Waaqayyo saba kana keessaa gaafa na waame akkan afaan kana dubbadhu akkan hawaasa kanarraa dhaladhe beeka. Kanaaf an dur kaayyoon koo kanan turre akkuma siin jedhe jireenya mo'achuu ture. Isa booddee raawwadhee dhumayyuu immoo waa'ee ofii kooti dhiisee hojii tolaa akkan hojjedhu bara koo keessatti akkas ta'e. Egan hojii tolaan hojjedha ta'e saba kootiif hojjechuu waan narra jira jedhee man sammuu kootti amansiisee ofii kootis akka itti amane
Inni kan biraa jaalalli saba kanaaf qaban guddaadha ammayyuu. Sabi keenya kuni qaba akka qabu hin beeku. Beeka akka beeku immoo hin beeku. Waan isaaf barbaachisu hundumtu ija isaa dura jira garuu hin jiru. Kana hundumaa waan ofii qabu, waan ofii miidhame, waan ofii dhabe hundumaa irra dabarsee jaallata. Gaafa akka jedhu ana duwwaa qabaa miti. Ana qofaati immoo saba kanaaf waa guusaa miti. Ana amma kootti kontiribiyuut gochuu. Saba kan biraa buufachuudhaan saba koo kanarraa saba kana buufachuun ana bu'aa hundumaa irra caala guddaa. Ameerikaa Awurooppaa yoo jiraadheen gammachuu kanaan argadhee yaadu. Maal hawwite saba kanaaf ammayyuu sabni keenya chaalenjii guddaa keessadha. Sagaleen boo'ichaa biyya keessa dhagahamu guddaadha. Waggaa dheeraaf ta'e kuni. Ammatuma jennuu yeroon isaas okkee yeroo inni gammaduu saba kanaa hiikamuu saba kanaa boqochuu saba kanaa barri isaa dheerataa jira. Dhumiinsi itti fufee iyyuun itti fufee hojii dhabuun itti fufee gaddi itti fufee jireenyi fooyya'aa deemuu irra badduu ba'aa deemee saba akkas jaallattu kanaaf maal hawwitaa maal abdattaa maaltu taate yaadda saba kanaaf. Akkuma nama sii kaase an saba kana gidduu jiraachuu keessumatti yeroo kanatti akka waan guddaatti lakkaa'adha. Nan gammadas. Wanti narra gahes waan dhabees waan kanaaf hin kana dhabe jedhu sin qabu. Sabi keenya garuu ammayyuu karaarra jira. Karaarra gaafa jiraattu egaa sabni Israa'el karaa irra deebisanaan beekta sammuu kee keessa qalbii kee keessa jira. Yeroo karaarra ta'an karaarratti waan ta'an sana yeroo karaarra deeman karaarratti waan nama mudatu sana hundumaa dabarsaa jira sabi keenya. Gaafan taa'ee yaadu wanii isa namni fagootti dhaga'u miti. Naannoon jiraadhutti wanta hundumaa waan baay'ee isaa nan argaa nan dhagaasii itti dhiyeenyaan nan hubadhas. Yeroo baay'ee akkanitti yaadee ribate akkatti dhabdu iyyuu si godha. Garuu sabi keenya mayyuu abdii qaba. Abdii qabaa. Kanan saba keenyaaf hawwu. Fakkeenyaaf ammati yeroo sana yeroo amma namni Solomoon maal jedha? Namni bokkaa eegu moo namni qilleensa eegu naan hin facaasu. Yeroo mijataa eeguu dhiisee sabi keenya waan ani isaaf hawwan hojii hojjechuu haala keessa jiru keessatti. Yeroo mijataa edda yoo taate ati lafa taa'anitti lafa yeroo eegaa hojjechuu waan eegan sana eegaa hojjechuu waan hojjetan sana hojjechuun ni danda'ama. Keessumatti hawaasni kiristaanaa baay'ee hojjechuu danda'u tura jedhee namni amana. Hojii na waaman saba keenya. Inni kan biraa waan tokkoffaa waan lammaffaa godhee waan lammaffaa waan tokkoffaa godhee rakkate sabi keenya. Waan amma fakkeenyaaf siyaasa hojjenne siyaasa nama hundumtuun hojjetu. Miti siyaasa namoota kennamee fi namoota murtaa'etu hojjeta. Inni kaan immoo hojii mataa isaati hojii isaa hojjechuu danda'u irra jira. Hojii irra jiru hojjechuu irra jira. Kanarraa kan hafe waan guddaa taanee waan qabeenya qabnuuf wanti nuyi akka nama kan biraan taaneef tokkoyyuu hin jiru. Yoo rakkinas ta'e balleena. Waaw baay'ee ergaa guddaa kaafte. Sabni keenya haala mijataa eegaa. Haala mijanne keessattis hojjechuutu namarra jira. Amma waggaa egaa garbummaan Oromoodhaa tureera. Waggaa 100 ol ta'eera inni 150 kan jedhan jiru. Garuu waggoottan 50 darbe kana immoo yeroo itti Oromoon dammaqee siyaasa koo sirreeffachuun narra jiradhee qabsoo guddaa godheedha. Kana keessatti garuu waggaa 50 kana keessatti hojiidhaaf immoo haala mijataa
eegaa ture. Hin hojjennes. Maal ture inni qabsaa namni hundumtuu immoo waan godhuun irra jiru godhaa waan yaaduu irra jiru yaadaa yeruma sana immoo hojii hojjechuun irra jiru siyaasa hin mijanne keessatti geggeessaa hin mijanne jalatti haala hin mijanne hundumaa keessatti hojii hojjechuutu irra ture. So kanaaf amma namni keenya kana keessatti darbee potential isa keessa fuudhee darbee jechuudha. Waan uumuun irra jiru tun uumin, waan ta'uun irra jiru tun ta'in, waan barreessuu irra jiru tun barreessin darbee jechuudha. Inni kun immoo baay'ee nu miidheera. Amma Oromoon diyaaspooraa jiru yeroo warri kaan galanii biyya kana keessatti lafa fudhatan yeroo isaan galanii biizinasa jalqaban nuyi garuu itti yaadna namni dhaqee kana keessatti waa hojjetu mootummaa sana deggere jennee waan yaadnuu fi akka jirutti Oromoon diyaaspooraa irraa homaan qabu. Amma yeroo biyya kana keessa dhufee jiranii biyya kana keessaa wanti hin qabu tokko hin jiru. Waggaa 23 oliin biyya sana jiraadhe. Waggaa 23 biyya sana keessa jiraadhe asitti waa gochuu hin danda'an ture. Namoonni na dura waggaa 30-40 jiraatan immoo jiru amma. Qabu waa tokko asii waan tokko hin qabu Oromoon. Maaliif haala mijaa eegaa ture. Warri dargii baqatanii deemanii mootummaa wayyaanee keessatti somaan hojjenne. Amma somaan hojjenne. Maal eegaa irra haala mijatee wanti hundumtuu akka nuyi jenne ta'ee algaa baalgaa seeran tokko amma akkas ta'utti nuyi keessa yoo dhannee warra sanaa wajjin nu ilaalu jennee waan yaadnuuf dhuguma ilaalchisu waan jiruuf sabni keenyatu hojiin hojjetenaaf inni baadiyyaas inni magaalaas. Garuu ammas inni nuyi keessa jirru kun hin mijanne yoo ta'e garuu kana keessatti hojjechuun nurra inni itti aanu dhufus hin mijatu yoo ta'e hojjechuun nurra haala baay'ee hojjennee mijeessina malee mijataa argannee itti hojjenna miti. Kanaafuu yeroo nuu kenname kun yeroo hojiiti sabni keenya gara sanatti dhufuutu irra jedha. Erga kana dubbachuun hin oolle carraan Oromoodhaa amma kan inni hirkatti kufee jiru mootummaadhaa fi WBO hirkatti. Mootummaadhaa fi ABO hirkatti. ABO irraa daggala jiran jechuu kooti. Kan Oromoodhaa jara kana lamaan harkatti kufeera. Booddee kan itti gaafatamu jara kana lamaan. Maaliif humnatu isaan harka jira. Humnatu isaan harka jira. Yoo jijjiirama fiduu barbaadanis kan fidu isaan lamaan walii galanii. Akkuma kanatti itti fufna yoo dhanis akkuma kanatti itti fufanii saba kana kan miidhanii kan boossisanii jaruma kana kan si gaafachuun barbaaduun ofii kootiin dubbachuu barbaada. Sirreessuu danda'u har'a sirreessuu danda'u. Siyaasan beekanii siyaasa keessatti garuu wanti kompromaayiz hin taane hin jiru. Wanti itti negosheetii hin goone hin jiru. Hundumtuu walii galtee waan kennitu kennitee waan fudhattu fudhatta malee isuma hin jedhetu ta'aadhaan hin ta'u. Mootummaa isuma hin jedhetu ta'aa yoo hin ta'u. WBO'n isuma hin jedhetu ta'aa yoo hin ta'u. Siivil wooriin immoo gadheedha. Siivil woorii Ameerikaan hin dandeenye. Biyya Ameerikaa by the way lola gurguddaa Ameerikaan keessatti hirmatte 5 caalaa siivil woorii keessatti akka jirtutti nama isheefitti Ameerikaan. Lola gurguddaa waraana addunyaa isa jalqabaa dabalatee waraana addunyaa isa lammataa dabalatee Meksikoodhaa wajjin kan isaan godhan dabalatee lola gurguddaa 5 goote Ameerikaan siivil woorii malee kan Kooriyaa dabalatee kan isheen keessatti hirmatte. Waraanni Ameerikaa kan inni keessatti dhume 5 sun walitti eda'ame hamma sanni walii isaa lolee hamma sana nama hin fidne Ameerikaa. Oromoon ko'aasaa Itoophiyaa sabaaf sablamoo Itoophiyaa guutuu loluutu salphata. By the way. Walii isaa loluurra. Sabaaf sablammoonni Itoophiyaa immoo tokko ta'anii Oromoof Amaarri wal loluurra, Oromoof Tigree wal loluurra, Tigreef Amaarri wal loluurra sabaaf sablammoonni Itoophiyaa tokko ta'anii Afrikaa guutummaa loluutu salphataaf. Itoophiyaan walii isaa loluurra. Tigreetti amma nuyi finne ilaali. Eertiraatti nama amma nuyi finne ilaali. Qabeenya amma nuyi finne ilaali. Afrikaan immoo walii isaa Keeniyaa fi Itoophiyaan yookaan Sumaalee fi Itoophiyaan akka amma sodaatamaa yookaan Sumaalee fi Itoophiyaan
wal loluu isaaniirra immoo Afrikaan tokko ta'ee addunyaa guutuudhaan loluutu salphataaf. Yeroo hundumaa lolli walii wajjinii hamaadha. Tokko mootu. Civil warii seenaa keessatti namni moo'ee hin jiru. Abaluuf abaluu moo'ee yoo jenne amma warra noorziitu saawuzii moo'ee jedhamee jira amma kan Ameerikaadha. Attamitti mo'ame jettee diteelii isaa yoo ilaalte riilii moo'icha keessa hin jiru. Civil warii keessaa moo'ichi hin jiru. Abaawunis mo'uu hin danda'u, Itiyoophiyaanis mo'uu hin danda'u. Isa dheengaddaatti Tigireenis hin moone, Itiyoophiyaanis hin moone. Saba tokkotu biyya tokkotu wal fixee qabeenya fixee dhaloota fixee deebi'ee walitti araaramee wuskii wajjiniin dhugaa jira. Kanuma hiikisaa. Kanaafi waan gatiin ba'uun irra jiru ba'ee si'a lama walitti dhufanii araaramuu dadhabaniiru gatiin ba'uun irra jiru ba'ee waan kompromaayiz gochuun irra jiru kompromaayiz godhanii woboonii fi mootummaan araaramanii saba Oromoo uffee jechisiisutu dharaadhe namanaan. Ergaadhuma kooti kuni sababii saba kana jaallattuuf ani saba kana akka malee hin jaalladha. Saba Oromoo jedhamu kana nan jaalladha. Maaliif hin jaalladha? Jaalallee isaa jalqaba. Of jaallachuurraa. An jalqaba number 1 ofan jaalladha. Ofittaan see baay'ee Waaqayyoon hin jaalladha. Sababiin Waaqayyoon jaalladhuuf sababan of jaalladhuuf. Ergan Waaqayyoon jaalladhe immoo maatiirraa jalqabeetu adeema jaalalli. Siigalee kanaaf amma tooruma isaa Macaafni Qulqulluun nuu kaa'eera. Yeroo toora sana eeggattee deemtu dura saba keerraa jalqabdaa jechuudha. Saba keerraa jalqabdee sabaaf sablammoota nama jibbuu hin dandeenyu, nama ajjeesuu hin dandeenyu, nama dhiifama gochuu dhiisuu hin dandeenyu, nama hundumaa jaallannaa, nama hundumaa keessa Kiristoostu jira waan ta'eef Kiristoos hin beeku. Garuu immoo saba ofii jaallachuun of jaallachuudha. Kanaaf saba kanaaf waan gaarii yaadaa wanti guddaanis hin ta'a jedhee tan amanaa dhumarratti wanta itti dabarsitu yoo jiraate. Akka walii galaatti an yaadatan maqaafte irraa ga'eeni Oromoon amma qaama keenya keessa lafa harki keenya hin qaqqabne jira. Qaama keenya ta'e harki kun kan eenyuuti? Angooti. Garuu qaama kana keessa lafi hin qaqqabne immoo jira. Nuuni namuma tokko keessa abbicha dhokatee kan taa'u potenshaali baay'ee jira. Kanuma ta'eef hin beekne dhokatees keessa kan Waaqayyoo an rizervii godhee kaa'e ta'ee hin beeku malee wanta akkasii jira nama keessa. Sammuun sooressa, riisorsiin sooressa. Gadaa kanatti abshaalummaa ittiin riiskii jiru hundumaa minimaayizii godhanii waan adeemsuu barbaadan adeemsuu hin danda'amutti an dhumiisi lubbuu namaa baay'ee na dhukkuba. Kanaaf uummanni keenya keessumattuu uummanni kiristiyaanaa waa'ee kanaaf cimsee Waaqayyoon dirqisiisuu qaba. Namoonni dhaga'uu didaniiru waan ta'eef jechuudha. Ani isa kanan dhaammachuu barbaada. Inni kan biraa jireenya kiristiyaanummaa keessatti namni kiristiyaana an ofiin jedhu jireenya isaa akka sagalee Waaqayyoo ta'uu qaba. Biyya kana keessa maraatummaa baay'ee jira. Amma namoonni baay'een gara kiristiyaanummaatti dhufaa jiru jedhamee inni haasa'amu baay'een isaa nama amansiisu. Maaliifi naamusi kiristiyaanummaa keessa jiru baay'een isaa kufeera waan ta'eef gara abdiirraa kutachuutti dhufaniiru. Namichi biyya kana keessatti maallaqa qaba jettu, aangoo qaba jettu, humna qaba jettu namoonni ati jiraachuu danda'u of bulchuu danda'u jettee ati yaaddu baay'ee isaaniirra namoota baay'ee isaaniirra naamusa hin taanetu mul'ata. Yeroon kun yeroo hamaadha. Gatii ta'eef namoonni har'a waldaa kiristiyaanaa keessa jiranis hin jirres bakkees kan jiran akka sabaattis akka kiristiyaanaattis naamusni giddu galeessa ta'e saba guddaa kana ibsu eegamuun akka irra jiru. Yeroon kun hin darba. Beektaa namoonni yeroo galgala machaanii waan arganaa isaanii ganama kaanii yoo itti gaafatte lakkeen akkasiin jennee si yaalu. Machii kana keessa waan hin barbaachifne godhanii waan hin barbaachifne hojjetanii nama miidhanii ilmoo namaa miidhanii jireenya namaa balleessanii waan hin taane haasa'anii sabaaf saba gargar qoodanii
gandaan nama gargar ciranii waldaa kiristaanaa keessatti summiin taane facaasanii alaaf keessaan dhukkuba warri godhan dhaabbatanii sabi keenya tokkummaa isaa eeggachuu qaba. Ani isa kanan dhaammachuu barbaada. Waan Waaqayyo lafa waan isa mul'isu jira beektaa. Mitiire waan isa mul'isu lafa jiru jira Waaqayyo. Gatiin nuyi waldaa guddaadhaa jennee diikooreetii gooneetti walitti qabamne miidiyaan gurrarraa nuyiyyee saawun siistemiin moodernii ta'e nutti iyyee miti. Lafa wanti isa ibsu jiru jira Waaqayyo. Malee lafa wanti isa ibsine hin jirre hin naqu Waaqayyo. Fakkeenyaaf ammoo mootiin namni biyya kana geggeessu yookiis muummichi ministeeraa biyya kanaa lafa identitiin biyya kana inni sirriin itti argamu jaallata. Maaliif itti gaafatamummaa isaati waan ta'eef bakka bu'ee waan ta'eef itti kakate waan ta'eef Waaqayyo akkas. Kanaaf dhaloonni kun utuu karaarraa kaachuu baate dubbii Waaqayyo taa'ee dubbisee wantoota amma waan garaagaraan qabatanii tajaajila kennaa yaanaa keessa dhokatanii namoota gara Waaqa tolfamaatti harkisan kanarraa jabaatee hawaasi keenya of eeggate yeroon kun hin darba yeroon kun gaafa darbu akkan saalfannetti har'a utuu dammaqanii jedheetan ergaa godha barfachuu barbaada. Sinis ulfaadha. Galatoomii kaffee obboleessa keenya dirribaallee Waaqayyo haa eebbisu. Kaameraamaanii keenya. Jechuun barbaada kanumaa ulfaadha. Waaqayyo si haa eebbisu baay'ee baay'ee ergaa guddaa nu dabarsite. Yeroo kee kanaaf ulfaadhu. Uummati kanarraa waan baay'ee baradheetan yaada. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota kaffee showuu addisuu faarfataa addisuu waa himaarraa waan guddaa bartan jedheetanii amana. Yeroo itti aanuttis keessummaa akka nu isiniif dhiyeessinu barbaaddanii komentii godhaa nu barreessaa yoo dandeenye isiniif fiduu yaalla. YouTube'n keenya kun immoo namoota baay'ee bira akka inni ga'uu fi laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabiskiraayibii immoo godhaa isinis argachuu akka dandeessaniif tattaanu. Baay'ee isin jaallannaa kanarraa waan baay'ee bartaniitu jenna. Keessummaa biraatiin amma deebinee wal agarrutti nagaan turaa isiniin jenna.